Akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya har'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyaa akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaan kunillee akka guddatee jabaatee isin dhaqqabu miidiyaa keenyallee hawwadhaatii sabskiraayib godhaatii waan diimtuu bakka odaa san bira jirtu tuqaatii sabskiraayib godhaatii akka miidiyaan kun guddatu nu gargaaraa isiniin jenna. Har'allee qophii tokko qabadhee dhiyaadheera. Qophiin kunillee marii waliigaltee malee addaan gale ka jedhu marii araaraa ka Taanzaaniyaatti mootummaa fi waraana bilisummaa gidduutti torbaan darbe guyyaa 9 ta'e ka murtii tokko malee addaan gale san kalaalluta. Keessummootallee qabna. Keessummoonni lamallee asna biratti jiranii dura odoo keessummoota keenyatti tarreetiin marii daawwattoota keenya deebinee dhufneerra. Sirba aadaa Oromoo Arsii kanatti gammaddan jennee abdii goona. Akkuma aadaa keenyaa keessummoota lama qabadhee asitti argamee jira. Isaanillee obbo Amaanu'eel Bayyanaatii fi obbo Leenjisoo Horooti. Wanni irratti mari'annullee akkuma asirraa argitan marii waliigaltee malee addaan gale mootummaa fi waboo ka jedhu. Keessummoota keenya affeerraa keenya fudhattanii gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Baga nagaan nu'eetti asirra nu affeerti isin jedhaan illee galatuun bayaan. Horii bulsiin jedha bayaan galatoo. Eeyyee isinillee galatooma. Akkuma beektan torbaan darbee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waboon biyya Taanzaaniyaati irratti Zanzibaaritti marii guyyaa 9 godhanii marii guyyaa 9 san booda odoo waliin galiin addaan ba'uu isaanii jarri lachuu ibsa baafteerti. Ibsi jara lamaanitu wal fakkaataadha. Ibsi maal jedhaa marsaa duraa kanarratti yeroo marsaa duraa kanarratti walii galuu hin dandeenye walitti deebina ka jedhu waan tokko irratti wal hubannaa qabaannullee akka carraa ta'eetiin yeroo ammaa kanatti marsaa ammaa kanatti nagaa fiduu hin dandeenye walii galuu hin dandeenye garuu gareen lachuuyyuu marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'u hubanneetiin walitti deebineetiin nagaan karaa nagayaatiin walitti bu'iinsa jirtu dhibdee jirtu furra ka jedhu ibsa baasanii guyyaa mariif walitti deebi'anillee hin himne waan irratti mari'atanillee hin himne mee kana isin lachuu ibsa jara lamaanitu argitan jedhee waan abdii qabuuf mee akkamitti ilaaltan marii guyyaa 9 fixe kana ka murtii tokko malee waliigaltee tokko malee addaan gale mee akkamitti ilaaltan obbo Amaanu'eel sirraa jalqaba. Baay'ee galatoomi obbo Bayyaan. Yeroo duraatiif mootummaan amra biyya bulchaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti adda bilisummaa waliin haasa'uun isaa tankaarfii tokko jedhee yaada akka kiyyaatitti waan gaariidha. Maal irratti kaasan yoo nuti illee hin beeksisne yookiin gabaasa kanallee yoo hin beeksifne
gaafiin saba Oromoo maal akka ta'e beekama. Gaafileen sun akka ka'anillee abdii qaba warra walitti haasa'uun kanniin waliin. Karaa nagaatiin biyya keenya keessa wanti hundinuu xumureetii bareedaadha. Lollis hin barbaachisu. Garuu baay'ee waan kanarratti waan haasaa nagaa kanarratti muuxannoo waan hin qabaanneef kanaan dura hundumti kennayyuu yookiin waan hundumaa karaa humnaatiin fiixuu waan barbaannuuf keessattuu karaa mootummaatiin sadarkaa kanarra geenneerra. Mootummaan irra jiru kun gaafilee saba Oromoo gaafilee saboota adda addaa biyya impaayera san keessa ka jiran karaa nagaatiin nuduu fixeetii biyya saniif guddina tokko nullee hagana duubatti hafneeti wanti kanarratti yeroo balleessinuuf hin jiru. Garuu haa ta'u malee har'a dhiibbaan itti dhufee jennaan mootummaan har'a irra jiru kun mee dubbii kana hagammaa waliin haasa'uudha malee murtii tokko hin dabarsinee achillee bira gayuudhaaf waan baay'ee tuqamuu waan barbaachisuuf karaa kiyyaan tankaarfii guddaa tokko jedhee yaada. Mee kanumarratti dhaabaa duranatti itti keessa galleetti walitti haasofna jechuudha. Galatoomii Booleenjisoo akkamitti laaltu marii kana? Keessattuu ibsi kunniin gaggabaabaadha. Waan jarri lachuuyyuu waan irratti haasaan uummatatti himuu namatti himurraa uf qusatanii jiru. Wanni nu beeynu wanni jarri jette tama asirratti argitan tana tamareef ani gabaabsee jedhe kanarraa kaatanii mee akkamiin laaltan waan kana akkamiin laaltanii jechoota tokko tokko immoo achi keessatti mul'atu. Fakkeenyaaf karaa ABO'tiin wanni jedhu wannoo tokko karaa ulfina qabu tokkoon waa'ee siyaasaa kana hiikuuf karaa ulfina qabuun ka jedhutu jira. Karaa mootummaatiin immoo rakkoo kan akka itti hiiknu karaa seera FDRE jedhan sani karaa seera mootummaatiin karaa seeraa saniin hiiknaa karaa san callaan qajeelfama asiin dura ittiin geggeeffamaa turre san hundee godhannee san irratti ijjanneetiin rakkoo jiru hiiknaa ka jedhu. Kanaaf mee akkamitti ilaaltu walumaa galatti gabaabinumatti? Galatoomii tokko waan ta'e kanarraa wanti ta'e waan himamneef wanti irraa barre tokkollee waan jiru fakkaata. Walitti dhufuu isaanii asitti waan gadi walii gallee waan gadi waliin gallee jechoo isaaniiti ala kana jennee wanti irraa dubbannu jiru jechuu. Maaliif himuuti isaa irra ture eessa walii taane maalirraa walii taane inni himne kanaaf hin kaani gara biraa walitti dhufuun isaanii durillee koo eessattuu yoo ta'e addunyaa keessattuu yoo ta'e qawween warri bilisummaaf filatu wanti qawwee kaasuuf karaa nagaatiin hireen ittiin rakkina san hiikkatu yoo dhabameef qawween furmaata ta'a jechuudha. Kanaaf qawwee tarkaanfatama jechuudha. Garuu gaafiin guddichi amma jedhu gaafiin Oromoo duraan dursa gaafiin Oromoo maalii ka jedhu. Ka jarri akka nu amma seenaa isaa tura jarri akkaataa itti dhiyaatte isa haasa'aadha. Malee gaafiin Oromoo maal akka addunyaa beekaa Oromoon guutuu beeka. Waggaa dheeraa ittiin jaarraa hedduu ittiin lolamaa ture ittiin yeroo dhaabatamaa ture. Jarri kun yoo walitti dhuftu warra addumii kun jedhee dhage kun gaafiin Oromoo maali jedhee jara kan wajjin haasa'uuf gattaati. Gaafiin Oromoo yoo qajeelatti hin himamne maalirratti eessatti gargarii walii galtee walii galuu dadhabne kan jedhu kana gaafiin dura argite. Yoo gaafii Oromoo ifatti kaasan yoo gaafii jaraa ifatti kaasanii yoo jarri gaafii san hin fudhanne maalirra walii galan namni miidhameen walii galuun namni miidhameen lolli kun nama buqqisee akka jiruun irra walii galuu danda'u isa jedhuu hin danda'u. Garuu hidda isii qabsoo kanaa hidda rakkina kanaa maali kan jedhu walii galaniidhaani isa kan hin beeknu. Akkuma ammatti jette horaa isaanii irra jiru ulfinnaani nagaaf ulfinnaa filatuu jedha. Nagaaf ulfinna filatuu kana kakaasu warraa bahu maal jechuun nimtu ulfinna malee illee ni hiikama jechuudha. Tokko yoo lollitti fuufe jechuudha.
saba Oromootiif ufiif gaafataa armoo saba Oromootiif gaafataa armoo kan jedhamne gaafii ta'uu isaarra jira. Wanti ulfinne jettuuf yoo lolli jiraate walabummaa biyya keetii wala ta'an hidhamuu, du'uu, ajjeefamuu goma jiru addunyaa keessa Oromoo duwwaa miti. Kanaaf waa jechuun wanti nama dhoogu maal akka jedhan hin beeknu, maal akka dhiyeeffatan hin beeknu. Jarri kun maal akka jenneen karaa konstitushinii isaanii yoo ta'e dhuga Tigiree wajjin konstitushinii irra dhaabbatee konstitushinii fudhataniiti kan galanii konstitushinii isaanii fudhatanii of course gaafiin Oromootiif gaafiin Tigiree illee tokko miti garuu konstitushinii irra hojjetaniituma deemtee jarri lachuus maal hiikatte jechuudha. Konstitushinii dhuga kan jedhu maal jedha rakkinna seenaa keessatti hiikame dhalate hiikkachuun waliin maarnee hiikkachuu jira. Ateekki jarri mootummaa kanuma qabattee deemaa rakkinna seenaa keessa dhalate keessa dhalate rakkina hammeennaa fi yakka seenaa keessatti himame taa'anii hiree waloo waan qabnuu fi rakkina kennaan hiikkannee hiree of dura deebamee tokkummaan deemna kan jedhu wannoo isaanii irra jira konstitushinii isaanii jira. Ateekki kanuma kan jiru mootummaallee jarri gama kanaaniin maal jedhu ka seerri sun jedhu rakkina namaan hiikkanneetini kunoo walumaan jiraanna jedhaaru moo Oromoon kolonii hiree isaa kan murteeffatu akka saba koloneeffate jedhanii itti dhiyaata. Hin beeknu. Wanti irraa quba qabnu tokkollee hin jiru. Hin himanne jarri kana dhiyeeffanne jedhu. Garri lachuu ingirii wanti himuu baatanii waa waliif dachuu barbaadaniif kunillee walitti wannoo jedhu irraa wal qusatu jechuudha. Wanti himuu danda'aniif yaamsuu kanuma nam mul'ata. Gaafa walitti deebi'a sana argina kan gidi maal akka irraa walii ta'an yookitti galuu yookirraa deebi'u. Kanaafii of dura beenna malee amma wanti beennu hin jiru dhugaanuu yoo ilaallee jenne wanti jedhanii namatti himan hin jiru beekamu. Kanarraa jenne walii dhufanii waan garii walii galee waan garii waliin taane hagan maadira walii taatan maadira waliin taane silaa kan irraa walii taane kana qaroo walitti walii irraa ta'uudha itti deebina jedhu isaan irratu kana walii galee kana waliin galee isa itti deebina jedhu hin jenne isallee lachuu dhofsaniituma ukkaamsanii darbanii deemanii wanti jennu kanaaf hin jiru jechuudha dhugaanuu asirratti galatuma. Yes, lachuu galatooma. Wanni jedhan hin jiru garuu warri waboo bakka bu'eetiin achi dhaqe kuni warra seenaa Oromollee beeku, warra miidhaa Oromollee beeku. Fakkeenyaaf Profeesar Mahammed waa'ee Oromoo kanarratti illee nama katabee warri kunillee akkana mee jarootuma kanaa warra achi dhaqe kana eenyumee daawwattoonnummaan kennayyuu akka hubataniif eenyutu achi dhaqeetiin maqaa wabootiin achi dhaqeetiin bakka Oromoo ka dubbataa turan mee eenyuma akka ta'an fuula argisiisee san booda haasaa irratti goona mee waliin haa laallu. Warri achi dhaqan nama jahatu achi dhaqee gara Oromooti. Namoonni jahaan kuni akka asumarratti argitan ka gara bitaatirraa gara mirgaatti yoo deemne ka shaamizii adiin kofoo daalatti suni Profeesar Mahammad Hassani as Joorjiyaa Atlaantaa atti barsiisu nama seenaa beekanii isaanii ka bakka bu'aa liidarii ta'eetiin mataa warra jila waboo mataa ta'aniitiin ka haasan isaanii ka itti aananii dhaabatan sun immoo Dr. Bantii Ujuluuti. Dr. Bantii Ujululleen akkasuma hayyuudha. Hayyuu karaa amantiitiin karaa seenatiin hayyuu guddaadha. Nama kitaaballee barreessanii. Ka itti aanu immoo ka sadaffaa suni Ejersoo Urgeessati. Ka itti aanu immoo Xaahaa Abdiiti. Xaahaa Abdillee nama qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana keessa bara dheeraaf ture. Eetiin ture nama seera beeku nama seerati. Sudaan illee bara Sudaan turan sanillee ana argalleen ijalleen nama beeku. Sudaan illee waajjira adda bilisummaa Oromoo ka Sudaan jiru san keessallee hojjetanii nama qabsoo Oromoo kana jalqabumarraa hundemarraa waliin jiran jecha. Inni dheeraan suni jila keessan jiru jila Oromoo kana waboo bakka bu'e keessan jiru inni nama taajjabbiif achitti dhaqe. Namni kun isin marruu hin beeytanii keessattuu Amanuel saahiba keeti hiriyyaa keeti Dr. Warqinee Gabayyooti. Dr. Warqinee Gabayyoo bara jijjiiramaa sanii itti aanaa Lammaa Magarsaa ture san booda immoo Abiy ministeera Haajaa Alaa
godhee ture. San booda ministeera hajaa alaatirraa kaasee IGAD Intergovernmental Authority on Development ka jedhu East Africatti development fi IGAD keessa itti mataa IGAD itti gaafatamaadha. Ka isaa bira dhaabateetiin jedhu suni gorsaa hooggana waboo ooka ta'e jireenya Awurooppaa irraa jireenya addunyaati. Kaadhumaa ka kootii gurraacha san hin beeku. Garuu jara kana yoo akka jara kanarraa kalaallu taate jarri kun namni hundumtuuyyuu warra hayyoota seenatii fi beektota hayyoota waan ta'aniif rakkoo Oromoo waan beekaniif rakkoo Oromoo san akka reefa obbo Leenjisoo jettan waan dhiyeessan hin beeku jedheetiin abdii godha. Haa ta'u malee waan tokkollee waan dhageenye hin qabnu karaa seeratiin waan dhageenye hin qabnu seera malee garuu oduun bayaatuma jirti. Kanarratti mee akka yaada kennattan barbaada. Namni Oromoo baay'een hedduun isaa gammachuu guddaa irraa qaba. Waliigaltee irra gahuu dhabanis gammachuu guddaa irraa qabanii, boohartii guddaa irraa qabanii, boohartii guddaa uummatatti uume. Ammallee reef Dr. Warqinee Gabayyoo ka IGAD sunillee maal jedhanii baay'ee wal hubannoo jechuun wal amantii jara kana gidduutti mootummaa fi waboon akka wal amanu mariin kun taasisee abdii boohartii namaa kenna ka jedhu. Uummanni Oromollee boohartii guddaa qaba, kanarraa gammachuu guddaa qaba. Isinmee akkamitti argitu odoo waa tokko bu'aan tokko waliigalteen tokko waan irratti haasa'an hin beekamin boohartii godhachuun kun maalirraa dhufa? Akkam gammachuu kana akkamitti ilaaltu? Gammachuu waan hawaasa keessa jiru kana obbo Leenjisoo. Galatoon beektaa kun rakkisaa beektaa Oromoo yoo dhufe hundaa lafa dhiitaa beektaa yoo dhufe hundaafuu. Namni tokko gammachuu qarraa maaltu bu'aa maaltu dhiyaate amma gaafii duraan qaba maaltu dhiyeeffame maalirra waliidhaan maalirraa waliidhaan gaafiin Oromoo maal jeessinaa namni gaafii kan argee gaafii asirraa ka'eetiin gammachuu illee dhiyeeffame kun lafumaa ka'ee walgaa ilma jedhaniif dhiita lafa kun rakkinni qabsoo Oromoo kan mudate tokko keessaayyuu kanaaf hubatu nurra jira odoowamaan beekni maaltu deeme wal argan maduwaaf lafa dhiita wal arguuf gammaduun sirra hin jiru maal dubbatame maalirra dhaban gaafiin Oromoonni kaasan maali? Yoo gaafii jabaa kaasanii yoo gammadde gaafii laldaaftuu osin badaa jettaanii maal kaaftan jettee itti gubaadha. Yoo isin gaafii Oromoo kana sabni Oromoo kana dhume seenaa irra kana dhume jettee odoo kaasanii jaratti kana ta'e kunaaf Oromoon saba koloneeffatu jedhanii kaasan gammaduu hin danda'u ture. Lafa ceeftee gangalattee waliin teennaa araara buunaa kunooti akkana taanee waa irra walii dhabne hojjettee gammaddee lafa dhiituuni kana hubannoo hizbiin qabne lafa akka guute argita. Gariin isaa warruma isaanii kan argita. Kanaaf gammachuun kun maalirraa akka gammadanuu siin galu. Maaltu ta'e? Wal arguu jalatti si gammachiise? Gaafiin Oromoo maal ka'eera? Kan jedhu yoo hin gaane maalirraa akkamitti gammada namni? Dhufee nama tokko wal argeeffatamitti gammada namni tokko. Kunoo dinni kan wal lolamaa walii dhufee wal argeeffatamitti gammada namni tokko. Ishuu ofii biyya ofii saba ofii ilaaluu irra jira. Waan isa gammachiisuuf waan isa naasisu ofisa jibbisiisu yoo isaan arga jechuudha. Kun lafumaa ta'e harkatuma kun Oromoo si bu'aa warra hin qabne iddoon gara baddii Oromoo dogoggorsiisu warra ta'e kan harkatuma. Oromoof kan akka warra akkanaa kan rakkinni qabsoo Oromoo keessaa Oromoo muddate beekana. Abbama akka hin yaadadhaa beektaa bara qiriggiitii walti ansa kana fadhiiti hagami jira gaafa asmaraarraa guruupiin asmaa ta'e qiriggiitiin tokkummaa uume Itoophiyaa diimokiraatii Oromoo hagamtu lafa dhiiti. Dhaaba dhiisanii keessaa yaa'anii beesan galuu. Warra akkanaatiin lafa guute beektaa saba isaa kan dhume hin daadan. Seenaa ofii hin daadan. Of duuba dhaabni gooma jarritti wal gaattee argine maaliif lafa dhiitta? Calliftee ilaaluun bareeda. Mee bu'aa tokko arginaa jedhanii akkanaa fi akkanaa kun saba tokko keessattuu saba Oromoo kana keessa waan quba darbee amma beektaa. Addunyaa keessa waan hin taanetti taasisti beektaa. Addunyaan hedduu argineera. Biyya kana warri turanii warra lafa ture oppoosanii ture amma wakka keessattuu Iraanii yaadannaa nu bara Iraanii Ayatolaan fa'aa fi Shahaa Gullolaan Waashinteenii ture. Iraan kun akkuma wayii dirree sochuu amaan Waashinteenii sochoosu beektaa. Hiriira isaa hannaa isaa walii haasasanillee waliin hin dubban haga mootummaa Shahaa mo'atanii galanitti gammachuu isaa hunda godhan.
hira irratti hennaa walii haasanii lafa dhiineef duruma dhaabataa turan. Koonsoon kenna kun ta'u irra jira kun ta'u deemu dura shaa deemu irra jira kan jedhanii haa kenni lafa dhiitaa fi jaratti ofii galchuu barbaade kanuma kan dhufee dhaabu. Kanaaf ani wanti isaan gammadanii lafa dhiitaniif seenaa irraa akka arginetti abbuma dhufetti isaanii harka tummu malee wanti adda irratti lafa dhuufame tokkollee hin jirtu an kanuma jedhuu barbaada. Galatoomi obboleen jisoo abbu'aa maaneel hooma gammachuun kun yufooriyaan kun jechuun hin jiraa miti oduu waa tokkoon argamin gaafa mariin kun godhamuu hedamu jenullee akkanuma homa akkanaatti gammachuu guddaadha. Ammallee immoo addaan diigamnaalleen odoo jechuun odoo walitti deebina jedhanii garuu odoo waliin galle walii galtee maleeyyuu addaan diigamuu kanattu baay'ee gammachuutu jira. Maaliif haganaa waliin haasa'uun waan guddaadha akka jiru. Gammachuun Oromoo kun maalirraa hunda maali akkamitti waan nama gammachiisati odooma tokkoon argatin odooma tokko harkaan argatin akkanatti gammaduun kun maali akkamitti ilaalta? Galatoomi namni keenya maqama wooboo kanayyuu muummichi ministeeraa innaa jedhu wooboo mallee hin jedhu shane jedha haga ammaayyuu miti. Shane jedhanii mee isumayyuu achi kenneeti yeroo duraatiif sabni biyya alaa jiru kun ka biyya waliin jiru waliin tokko ta'ee dhaabbateeti waa'ee rakkoo biyya isaa saba isaa maaltu naa hanqate kanatu naa hanqate karaa nagaatiin mee haa laallu jedhee walitti dhufuun isaa nama gammachiisuu hin danda'a. Maalirraa nama gammachiiseeni sun waan biraati. Sabstaansii ka jedhan argitee mata dureen maali? Walumatti dhufanii wal ilaalanii galuu moo gaafiilee guguddoo san seeraan taa'anii dubbisanii ilaalanii sabni keenya kana barbaadaa kana malee homaa jijjiirran biyya keenya keessatti hin da'u ka jedhu dubbii akkasii yoo kaasani dhuguma namni keenya gammachuu qabaachuu hin danda'a. Haa ta'u malee namoota har'a biyya alaa deeman sanniin keessaa namuma lama Dr. Muhammad Hassanii fi obbo Tahaa yeroo dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda warra fudhataa ture. Karaa barumsaatiin illee Muhammad Hassan nama kitaabaa waa'ee Oromoo nama katabee gaafiin Oromoo maal akka ta'e hin beeka. Beekuus qaba. Warri obbo Tahaanis hin beeka. Jarri waliin isaan achillee dhaqanii namichi amantii sunillee yeroo inni haasa'u dhagayeera nama muuxannoo qabu. Warra kaan hin beeku. Dr. Gabayyoo malee. Dr. Gabayyoon akkuma beektan yookiin itti gaafamaa IGAD biyya keenyaa keessa waan jiruuf inni mooraal sappoortii kennuuf karaa mootummaatiin yookiin gaafatamee yookiin karama isaatiin dhaqee jarri Oromootu naa walitti haasoftumee anillee dhaqee isaan bira dhaabaa akka mooraal sappoortii gargaarumaaf jechuudha mee itti fufaa kama jedhu jira miti yooma akkasiitiif deemeera. Garuu waan baay'eetu bee waan hojjetamu jira. Waliigalteen jiraate waliigaltee jiraachuu dhabaatte gaafiin saba Oromoo bakka tokko kaatee bakka tokko ga'uu fi wanti tokko mijaayutu jira. Har'a ijoolleen Oromoo kumatti mana hidhaa keessa jiran. Jarri kun gaafii malee hiikamuu qaban. Mana hidhaa keessaa bayuu qaban. Kun waan dura. Mee mootummaan inni shane jedhee uummata kanaan wannoo jedhu kuni hagam waa'ee kana irratti dhugama lubbuu yookiin garaa fedhii nagaa yoo barbaade uummata kana gadhiisuu qaba. Duraan dursee gaafa uummanni kun gadhiifame mee sanirraa immoo gaafii lammaffaatu dhufa. Gaafiin lammaffaa immoo maali? Aadaa keenya adda bilisummaa Oromoon yookiin sabni Oromoo biyya isaa keessatti karaa nagaatiin jiraatee nama barbaadu, nama isaa mijjaayu filatee karaa nagaatiin inni
ka filate sun isa bulchuu danda'a ka jedhu san fudhachuu qaban. Har'a akkuma beektu biyya keenyatti filannoon hin jiru, filannoon abbaa humnaati. Ka achi taa'e illee waan barbaade fedhaa. Kanaaf hin beeknu mee in ilaalla. Akkuma ati jette dhugaa namoonni dhaqanii waa'ee kana haasa'uudhaaf Taanzaaniyaatti yookiin Zaanzibaaritti wal ga'anii uummata muuxannoo qabu qabaachuu qaban. Maaliif callisanii yoo deemaniiti waan hin taane haasa'an qaanii guddaadha. Qabsoo kennallee kumatti dugda duubatti deebisaa. Abdii qaba jarri kun waan akkasii irratti waan haasa'anii galan natti hin fakkaatu. Yoo waliin gallellee har'a walii galuun tuni waan baay'eetu ka'eera jechuudha. Wanti isaan waliin taanetu mee jarri illee galanii walitti haa mari'atanii kenniin illee duranaa fi nama dabalatanii yookiin nama muuxannoo qabu karaa adda addaatiin illee gargaarsa ka ta'uuf walitti haasa'anii raawundii lammaffaa yookiin yennaa lammaffaa walitti galanii gaafilee cimtuu sanniin kaasuu hin danda'u jedheeti yaada. Ka duraa tuni womaa wanti itti namni kennallee womaa wanti lafa itti dhayuuf hin jiru. Harkallee dhayuu hin barbaachisu, utaaluu illee hin barbaachisu. Kun nama duraati. Memorandum of understanding ka jedhan walumatti dhufnee waan kana irratti yaadni keessan maali yaadni keenya kana ka jedhu natti fakkaata malee guyyaa 9 dhiisiti gaafiin Oromoo guyyaa 90tti illee waan dafee dhumuu miti. Maaliif gaafii guddaa gaafii kolonii irraa ka'a. Achirraa gaafa ka'e karaa itti deeman akeekaa itti deemaa jiran sun karaa sirriidha jedhee yaaluu hin danda'a. Garuu haga gaafiin sunniin illee hin deebinetti wal amansiisuun illee seenaallee wal barsiisuun barbaachisaadha jedhee amana. Kanaaf mee in ilaalla jechumaaf galatoomaa. Baamni akka waa dabaluu Itti deeme leenjisu. waa'ee namoota amanan waan kaasee fi kanarra waa jechuun barbaachisa maaliif muuxannoo kenna waan qabnuuf isarraa waa'ee namoota kanaallee waa jechuun barbaachisa ka beeknuuf kan beekne irraa jechuudha. Akkuma amma amaanolii jedhe Dr. Professor Muhammad Hassan nama seenaatti seenaa bareedaa barreessa. Waa'ee Oromoo kana bareedaa dhugumaan tolchee barreessa. Garuu seenaan inni jedhu suniif jechi inni yoo gabba paablik haasu tokkoo miti yeroo hundaa. Muhammad Hassan 1991 Berlin conference 1991 London conference nama dhaqee Tigiree dhaqe xahallee nama achi dhaqe lachuu xaawule weeri. Jarri kun lachuu jarri dhaqanii beekumsa kan odoo qaban odoo saba Oromoo oduu mari'attanii jedhanii waluun gaafanni odoo dhaabni saba Oromoonis dhaabumni odoo waliin hin maranne guruupimtichaan dhaqan. Tigireen achi Tigiree kennanii biraa gale. Odoo dhaabni tokko odoo addi bilisummaa Oromootu odoo hin beekne oofisiin sun Loondoonii du'ennu oofisiin Suudaanii duwwaan dhattee kana goote. Leencoo fa'aa mana wana ta'e guruupii isaanii guruupii kun arge guruupii Leencoo Lataa Xahaa Abdii Ooluun Muhammad guruupii tokko jarri kun beektaa. Wanti isaan haasawu waa'ee Itoophiyaati yeroo hundaa. Muhammad yeroo hundaa kun dhiyoonuma kanaa walgeetti Oromoo irra yoo ta'an federaalizimtuun akka nu jalaan diinni hidhee dubbata yeroo hundaa. Namni kun akkanaati. Seenaan inni barreessuuf wanti inni jedhu garagara. Oppoositii seenaa barreessuuf haasaa yeroo hundaa. Kuni kanaaf wanti kana araamshuur kunuu rakkinni irra taa'u. Odoo akka seenaa sanitti ijjannoo seenaa isaa san qabatee lafa gakkaa'ee jedhe dhugaanuu haasaa kanallee istroongii godhaa ijjannoo saba Oromoo lafa gammachiisuuf kanan lafa taa'e jedhee kana seenaa warra dhufansanii warra jidduu warra tolchee seenaa iddootti hime seenaa isa irraa odoo ta'e jalatti achi barsiisee jira miti. Isaan caalee haa ta'u maal isaan caalee warroota mana gooyii dhufa seenaan isaan caale kana hime gattaa'ee xaallee seenaa irraati himanii kana jedhanii rakkina lafa gakkaa'anii ka'a. Odoo isa godhanii argite warra godhuu miti argite xaallee achi turee 1991 bara mooraa addi bilisummaa gara jedhanii maqalee warra dhaqe keessaa tokko Koheen Herman Koheen waliin dhaqanii akka mooraa tokko keessa ta'a. Mooraa kan ciisan mooraa namni kun dhume. Leencoof isa akka guruupii namoonni isaan jiraatee wal qabatanii deeman yeroo hundaa.
Isa tokko isaan isa. Kuni qeesiin innaa hundaa nagaa barbaada ani isarraa guddaa wanti jennee dandeenyu hin jiru. Guruuppi makanatti guruuppi nagoosheetiitii miti. Oromoon nan dhabeera nama nagoosheetii godhuu danda'a. Mahammadi odoo dhiyeessan haasaa odoo isaan seenaa himjanii dhiyeessuudha ture. Taa'ee gad himee zeen irra dhawee gorri nagoosheetiif deemu kun waan moor wanna ta'e isatti fuufaa jiru. Kanaaf ani guruu hidhachuu xaafaa fi monnallee nama riidhi Oromoo wannoo Oromoon kolonii jedhee gattaa'ee bor haasa'uu miti. Obboleen Jesu achumarratti yaada kee qabadhuuti. Dr. Muhammad Hassanii fi Xahaa Abdii hiriyyaadha. So bal'inna Oromooti fi deebiitii xaxama wal keessa xaxama qabsoo Oromoo kanaan hiriyyoota lama fuudhuun akkamitti ilaaltu? Hiriyyaa ta'uu isaanii dubbiin maal si fakkaatu bahan hiriyyaa ta'uu isaanii hiriyyaa ta'uu hin danda'u. Garuu ijjannoon isaanii ka saba ofiitiif qabatte oole ilaalcha san malee obboleewwan lamaanuu ta'uu hin danda'u. The power of Adia yaada saba isaanii gaafii saba isaanii san dhiyeessuudha malee maaliif kun garuu akkamitti filamu asiin dura jarri kun harka hedduu deemaniirani. Bakka isaan dhaqan milkiin wayituun argamne maaliif amma deemanii filuu namni akkana filuun barbaachisa. Kanarraa baafamnaan argite successful saba Oromoo successful hin dhaabanneef asiin dura. London konferaansii irraa jalqabanii kabaante hundattuu bakkee walgeettii konferaansii hundattuu tokkummaa Itoophiyaatiif haasa federaalii kanaa Itoophiyaa kanaaf haasa. Rakkin Oromoon himan jechuu miti. Iddoo himan garuu Itoophiyaa Oromoon kun isaan keessatti akkana ta'uu irra jira kan jiru qabu. Kanaaf waan akkanaa nagoosheesii akkanaati kan inni hedduutti jibee seenaa irraa jalqabee dhiyeessuu hin danda'u argite. Yoo dhiyeessite namoota isaa irratti dubbii kana jaboota baabsira. Oromoon namni qabu jechuun moo ani na dhibe tokko fana. Maaliif namoota kan deddeebanii fidu? Kuni rakkina guddaa mataa isaa hiriyyoo ta'uu isaaniiti miti. Akkaataa ilaalcha jaraati. Warra ilaalcha kana qabutu wal fide kana kanillee. Fakkeenyaaf warra jireenyaa jettee warra adda bilisummaa. Warri kuni ibaadii amma taatee yoo laatti ibaadiitii godhuu hin dandeenya. Waggaa 5 kana keessa hinnaa Oromoon dhumu. Hinnaa duulli hamaa Oromoo Abiif an irra deemsifama. Hinnaa maqi balleessaa ijoollee goboo jedhanii ijoollee kanarra 5 jedhanii irra balleeffama. Gabbanii public relation ilaada qabanii waan booda jarri kun. Maa cadhisan? Public relation fi qawwee public relation ta'u akkuma qawwee jechuun kan public relation addunyaa himachiif saba kee hubachiif waan ta'aarsan dogoggora sabni Oromoo irratti waraana ijoollee loltutaa irra uumaarsan irraa irra dhabdee hinnaa isaan shanee nama diiganii nama saamuu maalii gudee tokkollee dubbanne jarri kun ala ta'anii akkamii dhaquu danda'an? Maali sadarkaa kamiin ka saba ofiitu ijoolluma loltu kanaa difeendii warri godhee hin dandeenye. Kaayuma kanaa difeendii godhee hin dandeenye. Akkamii fudhatamii dhaquu danda'an? Kun hundinuu nama wal gaafachiisu ta'uu irra jira. Ani namni tokko akka dhaabaatitti public relation is the powerful addunyaa mootummaa irraa qabe waraani public relation hawa isaan hojjetu. Nama akka deebisuus akka hojjennu kan expoosii godhuus ijoollee loltu qawwee loltu accessii kanaan qabaatu hin qabaatan qawwee qabatanii deemu hindu. Garuu kun maal godhu akka isaanii kaantarii isaanii uumteen abiyyi fa'aa shanee jetteen shanee isaan jetteen nama ficcisiiftu. Ka ofiimaaniif ijoollee sanii iyyuu miti ka ofiimaaf kaantarii orgaanaashii uumanii isaan jettee kan heddi expoosii hin dandeenye akka jarri maqaa adda bilisummaatiin itti gaafatamaa gorsaa jiran kun hin godhuu hin dandeenye. Mooraa kamiin adhamee nagoosheeshiin dhaquu danda'a jarri kun kan dhaabuma ofiitu ijoollee dhiiga ofii keessaatti kan saba isii akka dhiinni isaa jiru kana dhaabatanii ijoollee kan difeendiin goone akkami araaraaf dhaatti jarri kun beekanii warra kanaaf hojjetu jiraaf kana jara kana hundaa walii qaba. Jarri kun hundinuu unfit for negotiation dhaquuf dhugaasiin jedhaa beektaa. Seenaa isaanii irraa yoo arguus irra jira yoo ilaallee jenna akkuma amma jedhaa argitee warra adda bilisummaa yeroo dhaqee kanallee seenaa yoo argite akkamii dhaquu danda'a namni kun Oromoo akkatu jettee of gaafatu jira namni tokko. Kanaaf an jiraaru jarrumti dhaqan kun unfit for negotiation godhuuf ishee Oromoo kaasuuf jira kan jedhu qaban gama kiyyaan galatu. Ayyee galatoome obbo Leenjisoo rakkinni jechuun xiqqoo gara
public relation irratti ummataan ga'u irratti waan ta'aa jiru sanii deebiitti immoo dhaaballeef gurmuu akka ta'an asiin durattuyyuu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Waan baay'ee hojjetamuu qabutu jira. Akka ummanni tin'isuus akka ummanni bira dhaabatus waraana bilisummaa Oromoo kana karaa alaa kanatti keessattuyyuu karaa public relation kanaan baay'ee hin sochoone ka jedhu gara of duraati kanarratti akka dalagamu malaa isaan illee yoo kadhagaan taate akka diversify godhanii akka qabsoon kun jabaatu nama maraanuu gaaniitiin activity isaanillee sochii isaanillee kanarra akka guddisanii jechama. Obbo Amaanu'el mee amma gara kee deebi'a. Waan achitti haasame hin beeynu. Haa ta'u malee wanni tokko bayaa jirti karaa maleen eenyullee akka baasu hin beeynu. Eenyutti jara san achumaa baasanii lafa jala baasanii hin beeynu garuu wanni tokko waan achitti haasame jedhameetiin dubbatamu waan dhugaa fakkaatulleetu jira. Mee takkaan kaafnetiin irratti haasofnu takka waan san irratti waan shan keessattuu iyyuu argitee amma olii gannaannaa jiru karaa miidiyaa Oromootilleen karaa miidiyaa warra diinatillee waa shan kaasanii jiru. Waan ka achitti ka'e jedhan ka jilli waboo kun kaase jedhan. Tokko mee tokkoffaa tokkoon itti deemna. Tokko waa'ee wannooti waa'ee cunqursaa waggaa 150 ummata Oromootirratti yakka ummata Oromootirratti genocide dalagameetiin jedhe kanatu ka'ee jedha. Kalee miidiyaa tokko laalaa ture Itiyoo 316 irratti kaasanii turani yoo jilli Oromoo kana kaase jedhaniitiin jedhani namni tokko hin kolfe. Namni kolfu kun immoo kama gara abbaatiin Oromoo ta'e tokko garuu gara haadhatiin Amaara akka Amaara uf godha miidiyaa Amaaratii irratti dubbata. Hin kolfe akkamitti wanni akkanaa ka'aaf argitee akkamitti waan kolfaati. Wanni ka'ellee wanni jedhamellee san irratti waggaa 150 ummanni Oromoo miidhameera. Ummanni Oromoo mootummaan Itoophiyaa sun mootummaan adda bara baraan dhufu kun ummata Oromoo kana miidheera lafarraa buqqiseera ajjeeseera harma mureera harka mureera waan akkanaattu ka'e waan balaa ummata Oromoo san irratti waggaa 150 hojjete sani mootummaan Itoophiyaa fudhate eetin balaa hojjanne jedhee fudhateetin akka dhiifama gaafatu ka jedhutu ka'e waa'ee wannoon beeku waa'ee gumaa warra miidhamee kaka'eef kaan hin beeku haala akkanaatu jira. Kanaaf yoo wanni akkanaa kaka'u taate mee amma wanni akkanaa kaka'u taate wanni kun waan ka'u mala waan malaati jechuun barbaachisaadha yoo wanni akkana kaka'u taate akkamitti ilaaltu kana? Galatoomii maarree kun gaafii jabdu maali yommuu ilaaltu addunyaa kana irratti mootummoonni impaayeroonni yookiin mootummoonni akka Ingilizii faa akka Faransaay faa Ameerikaa illee yoo fudhannee warra addunyaa kana irratti bakka beekaa dhaqaniit ummata cabsaniit sakaalaniit ajjeesaniit waggaa 200-300 boodallee dhufanii deebi'anii hin balleessine balleessaa qabna jedhaniitti mootummoonni yookiin dura taa'onni tokko haasa'aniirani. Fakkeenya sii fudhadha. British warra aborigin jedhuun warra gurraacha Austraaliyaa keessa jiru warra adiin taane warra gurraacha kan qiiletti oofaniiti itti darban bisaanitti yakka kana Prime Minister yookiin muummichi ministeera isaanii ka waggaa 5 moo 6 wanti kun ta'eera ummata keenya irratti keessattuu ummata nu biyya biraatii dhufneet ummata as keessa taa'aa ture waggaa 1000 as keessa taa'aa ture kana irratti balaa guddaa finneerra jedhee dhiifama guddaa gaafate. Biyya Niwuziilaandii keessatti illee balleessaan isaa godhan akkasuma. Biyya Hindii keessatti illee akkasuma. Maal biyya Afrikaa kana keessa illee yoo dhufne mootummaan South Afrikaa keessatti Nelson Mandela manidhaatii baay'ee mee waa'ee saba keenyaa karaa nagaatiin truth and reconciliation kamtu balleessee kamtu miidhamee kana gargar baafnee ilaalla ka jedhu komishinii wayii ijaarramee taa'anii walitti haasa'aa turan. Kana taltallee cadhiseetti seenaa isaa hin beekne ka kolfu kana homaa godhuu hin dandeenye. Garuu biyya Abisiiniyaa Empire san keessatti
miidhaan saba keenya irratti ga'e. Nu'uuyyuu umrima keenya xiqqooyyuu akkas dura uummanni keenya hin gurgurama ture. Akkuma gabayaa dhaabaniiti. Dhiisi uummata biraa xixiqqaa kaawwan uummata akka Walaayittaa, Kambaataa, Agadhaallee jirti magaalaa Duuramee jedhaniiti magaalaa garbichatti gurguran karaa Walaayittaa innaa deemtu kana. Yakki biyya san keessatti waan guddaa. Kanaan durallee haasa'ee natti fakkaata magaalaa Nageellee naannoo ani itti dhaladhe sanii jimaata ji'atti guyyaa kam akka ta'an hin beeku uummata keenya hin fannisu turan. Woma xiqqoo irratti yakka irratti barbaadanii yookiin namaa wallalee yookiin gibira hin gabbarree mootummaa sanii qeeqee afaan hamaa namicha bulchaa Haile Sillaasee yookiin warra Royal Family naannoo sanitti wannoo jedhu kanniin ajaa'iba wanti isaa sitti agarsiisu. Gaafiin keenya waggaa 50 waggaa 150 kun waan xiqqaa nullee beekajaa jirru nuu haa laallamu. Yakki saba keenya irratti ta'e nuu haa laallamu. Kana mootummaanii saba keenya irratti yakkatu ta'eera. Kana admitii haa godhani. Kana haa beekani. Namni biyyaallee haa beeku, sabnillee haa beeku, miidiyaa isaaniitiin, afaan isaaniitiin haa dubbatani. Harma muraan, harka kutaan kun waan ta'eeru. Uummanni Oromoo waan katabamee qabu waan hin qabaaneef garuu afaanii walii dabarsa. Abbaan ijoolleef ijoolleen ijoollee isaatiif. Kanaadha dargaggoon keenyas shamarran keenyas bal'innaan waan beekan. Jarri duudaan sunniin garuu waa'ee seenaa Oromoo barachuun barbaadan. Tuffii saba Oromootiif waan qabanii fi saba Oromoo irratti wanti tokkollee gahee hin jiru jedhaniiti inuma mormu. Hin mormu. Maaliif akka morman isaan olaantummaa mootummaa empaayeraa Itoophiyaa yookiin Abisiiniyaa kana guddisuu waan barbaadanii fi yoo oduu beekanillee beekullee kunillee yoo ta'e guddinni biyya sanii karaa Oromootiin hin dhumne karaa warra mootummaa Amaaraa warra mootummaa sana irra jiru karaa saniin dhufanii achi keessallee uummanni Oromoo ture. Uummanni Oromoo ka ture kun saba isaa gargaaraa ture ka jedhu yaada akkasii waan qabaniif uummanni Oromoo achi keessa dhugaadha. Mootummaa Haile Sillaasee Minilik waliinillee warri hojjete guddaadha. Maalirratti hojjetan? Uummata Oromoo gadi qabuu, uummata Oromoo cabsuu, uummata Oromoo miidhuu, dararuu kan irratti hojjetaniiran. Haile Sillaasee keessatti illee hojjetanii, Dargii keessatti illee hojjetanii, wayyaanee mootummaa innaa turte hojjetanii, addas hojjetaa jiran saba keenya miidhuu. Kanaafi kun nuufi waan tokko garuu itti haasanii akkamitti itti haasanii warri seenaa histirii kana baasee sirritti uummata kana amansiisuu qaba. Amansiisuu qaba. Amansiisaan isaanillee fudhatama qaba. Fudhatamuullee barbaachisaadha. Sun yoo hin taane kutaa lammaffatti akkamitti akka deemnu annaan galu garuu kanuma siin jechuu barbaada. Gaariidha gaafiin sun. Waa tokko dubbachuuf dhugaa siin jedhuuf. Amma walgahii kanarratti hawwatiin qaanqee meeqatu hafeera dhugaa negosheeshinii kanarratti. Ka waggaa meeqa akkuma saba keenyaa warra dhiiraa mana hidhaa keessatti warri amantii isaaniitiif lubbuu isaanii kennan. Kachi keessa garafamanii hidhamanii caccabanii dhadha sakaallamanii ta'an. Namoonni ijoollee meeqatu hafeera as keessa. Namni karaa fiildiitiin illee karaa waraanaatiin illee irratti hin argamne. Kun argitee yaada gaarii yaada tokko hambisee tokko yaadachuu waan ta'uuf waan akkanaa kana keessatti makamuu barbaachisa. Mootummaan Tigiree mootummaa Abiyyi waliin innaa haasa'anii Getaachoo Raddaa duwwaa miti ka haasa'e. Jeneraalonni illee turan.
Maaliif karaa waraanaa karaa waraanaa akkamitti gaafii tokko achirraa kaasuu waan danda'aniif kunillee barbaachisaadha. Nurraa baay'ee dugda duubatti hafeera. Garuu abdii qabna mee lammaffaa irratti immoo haasaan nama biraallee akka dabalatanii deebi'anii gaafiin ka'uu hin malu. Kanuma jechuu barbaadaa galatoomna. Ayyeeka leenjisoo irraa citese'a. Dhiifama daawwattoota keenya leenjisoo irraa citee jira. Obbo Amaanuel mee simatti deebi'aa aga leenjisoo dhufuutti deebite okay. Ayyeeka mee si deebisaafachuu. Ayyee obbo Leenjisoo gara kee deebi'a gaafima kana irratti. Ati immoo yeroo dheeraa waa'ee Oromooti irratti miidhaa Oromooti irratti nama katabu tokko waan baay'ee katabdaa hin beekaa dhiyoo tanallee waa'ee wannoo kanarratti katabdee waa'ee aanolee fi harka muraa aanolee akkasumas calii calanqoo yaadannoon ummata keenyaa ka Abashaan Minilik fixe saniif akka yaadannoon tokko godhamuuf warra hayyoota kana argitee hayyoonni kuni akka kanarratti dalaganiif waraqaa katabdee maxxansitellee hin beekaa waan akkanaati irratti waan baay'ee muuxannoo qabduufi kanaaf amma waan jedhame ka'e kana irratti balaa waggaa 150 yakka waggaa 150 ummata Oromooti irratti hojjetame kana mootummaan Itoophiyaa wanno beekumtii kennuu qaba. Beekumtii kenneetiin ummata san dhiifama gaafatuu qaba waan godhame sana. Kun immoo akkuma reefa obbo Amaanuel jedhe addunyaa irratti illee waan godhamaa ture. Dhiyoo tanallee quba qabdu Belgium warri kolonii qabateetiin nama kolonii qabatee ummata miidhaa ture. Waan ummata san irratti akaakayyoonni abaabayyoonni isaanii sun dalagan dhiifama gaafatan. Nugufni Belgium Kongo dhaqeetiin dhiyoo tana dhiifama gaafate na fakkaata. Kuni wama beekamaati. Wanni akkanaa yoo Oromoon kaasetiin jedhu warri gadi nu qabaa ture. Abashoonni kana nu hubatu dhiisati sunuyyuu kasiin duraayyuu fakkeessamaaf aanoletti gamoon ijaarame sunuyyuu haa ka'u hin taane jedhaa jiran. Seenammaa akkasiitu hin dalagamne jedhaa waakkataa jiran. Kanaaf barbaachisaa miti mee kanarratti maal jettu mootummaan Itoophiyaa akka mootummaa Itoophiyaa sanitti waan uummata Oromooti irratti asiin dura dalagame san fudhatuun qabu. Fudhateetiin immoo dhiifama gaafatuun qabu maqaa Itoophiyaa saniin. Deebi'aati immoo uummanni sun sanirraa iyyuu tareetiin bakka garitti akka gumaa kana miidhaa irratti uummata sanirra dalagameef warra hortee sanirraa hafe warra amma jiruuf warra duraan irratti dalagame sun silaan jiranii warra isaanirraa hortee isaanii saniif gargaarsa godhan gumaa kennan jecha. Kan akkamitti ilaaltan gaafii akkanaaf atu ka'ee jiran yoo kaka'e taate kun akkamitti ilaaltu? Bareeda. Gindee speculation ta'a yoo ka'ee jedhe waan bareeda maal ilaalle. Amaalee nama bareedamatti actually fakkaattaa beektaa waa'ee gaafii Oromoo sanyii duguugaa kana biyya hedduutti keessatti dhiifama akka gaafatan. Dhuga Oromoon kan duraa Abashaan namni kun sanyii duguugaa irra raawwatame amanu. Mileenii 5 Oromoon dhume sun sanyii duguugaa miliyoona kilaaraati Amaarri raawwate jechuudha. Yoo raawwatu mootummaan tokko saba isaa wakkaleet raawwata. Kanaaf Amaaraa jenna argitee biyya isaatiitu raawwate mootummaa isaati. Sanyii duguugaan kun ifaa kan duraanuu gaafii erga kaayira qabu kana kolonii jedhu asirraa qabu saba dhume kana mileenii 5 dhume qaban. Sanyii duguugaan kun duraan dursa maali? Mootummaa empaarii Itoophiyaa kun sanyii duguugaan kun Oromiyaa keessatti ta'uu fudhatu irra jira. Kan duraati. Sanyii duguugaan fudhatu irra jira san ammoo ana sanyii duguugaa san itti gaafatama fudhatu irra jira. Kun addunyaa keessa waan ta'e itti gaafatama sanyii duguugaa sanii fudhatu irra jira. Kan maxxee bakkee hundattuu. Itti gaafatama san eega itti gaafatama fudhatee garam deema. Gumaa kaffalu deema. Waan jedhame kana gumaa isaa kaffalta. Gumaa saba kanaa itti nama fixxee kan
yoo sabni sun jira isteetii sanii kaffalta jechuudha akkuma Israa'el goote jaarman goote Israa'eliif gumaa yoo kaffaltee booda dhiifama gaafata gumaa kaffala dhiifama gaafata qaxxaan dhiifama haga gaafateen booda dhumti isaa araara gaafata akkas ka deemu isteejiin isaati kun kana goote ji'uudha jaarman ji'uu waliin jiraattuuf kana goote kana hunda gooteetiin gamaa saniif gumaa kaffalte bileensi jaarman duwwaa hodon taane namaa kooliyaa gara South Africa biyya saba namaa fi eebiyaa tokko jira isaaniif illee akkuma kaffalte biyya isaanii dhatte eenyu warra du'e saniif siidaa ijaaran yaadannoo isaanii kun biyyoota garbaa kan godhe biyya hedduutu jira kan hojjete Itoophiyaa keessan kana kadua Itoophiyaa keessatti impaarii Itoophiyaa Oromoo irra sanyiin duguugaa raawwate kun ifaaf ifatti akka maal godhe fudhatu isarra jira. Isa kanaaf gumaa kana kaffalu isarra jira. Waan amma jenne kana hundaa guutuu isarra jira. Gumaan sana yoo kaffalteen booda biyya garbee biyya ati biyya tokko taatee hin dandeettu isti. Oromiyaan biyya garba fedhiin ati hiree murteessumaa jira. Sabni itti kana kaffaltee kan irra araaramteen booda sabni Oromoo waliin jiraannamuun jiraattu achirra dhufti. Baritee dura kun guutamu irra jira. Harma muraa fi harka muraa akka hammatu jette haa ka'u jettee ayyitaramu. Harma muraan harka muraan calanqoon bakkeen tuulamaa yoo yaadamu tuulamaa akkoo adda namni maqaa isaa kaasuu hin jiru lafarraa dhumee ka dhume lafarraa buqqifamee sanyii duguugga lafarraa buqqisanii isin kiliinsigii ka jansan adda tuulamaa argite baalee sikkoomandoon hararii bakka tuulamaan hin jirre argite kan lafarraa buqqa'e. Kun hundinuu gaafa qabu. Warri kunniin kan lafarraa buqqa'e qabeenyi isaanii adda lafa jiruuf deebiirraan gumaan kaffalamuuf isaan irra jira. Kan akka gaafa ta'een kan akka Oromoo humna qaba kana qof humna keetitti murteessaan humna Oromoo. Garuu adda akkuma argitu Oromoo keessa akkuma yaatu hin kolfita jedhu suni kan hin kolfa jedhu suni warra kana wajjin hojjetu. Jaarman ikkoo sanyii duguuggaa yoo ji'u irratti miliyoona 6 fixxu ji'uun ji'uu fixxe jedhanii seenaa ji'ootuma baadhistee komiitii ji'uun ji'uu fixxe jedhan ijaartee akka OPDO ijaartee isa sanii kaawunsiilii ijaartee kan nama guuree fidu ka bakkee mana hidha ibidda gaasii lama fidu komaandoo ji'uu ijaartee kun asii fida isa fidee yoo ka do'e hoo ka bakkee ibidda farnasiisa naqee akka qilee godhu reeffi isaanii argamne hagadhaa namni ba'e juus miliyoonii 6 dhume isaan reeffi isaa namni argamne qilee godhani qaba. Ka kana godhe hundaa jiru joonni baarreeffatanii rankan kenna si kolfa taa'ee seenaa abbaarraan baru akkana kanaafi rakkinni uume kun qaamage kun Oromoon jabaate nama akkana akkuma maamani isaa nama dandeettii isaa qabu murti qabani. Oromoon tokko ta'uu jiramu tokkummaan ta'uu jira. Rakkinni Oromoo akkuma joomtoota adda Oromoo keessa illee akka ta'e kennu fixaaru kennu akkuma duraan kaafne isaan as taa'ee ijoollee Oromoo akka fixaaru eenyu itti qopheessanii itti ergan Oromoo itti qopheessanii akkuma wantoota nama kenna fixu juun akkasii nama fixte kennallee waan seenaa addunyaa hojjete irra hojjetamaa kuni Oromoon saba isaatiif akka jiru tokkummaa isaa saba isaa dhuunfatee warri Oromoo kun keessattuu kan hin bare jedhu kuni. Itoophiyaadhaaf saba isaatiif dhaabatu tokkummaa saba isaatiif wal qabee tokkummaa dhaatu yaa rakkoo saba isaa hammeenya saba isaa dhaateef dubbatu gumaa isaa akka balfamatu kun muree murteeffannaan eenyu murteessa saba Oromootiin murteeffataa bisa addi bilisummaa Oromoo murteessuu hin danda'u atiin teetaa waliin teetaa hin danda'u sabni sun bakka inni murteeffatuun baay'eetu lolteetiin ijaaramtee qophooftee gaafa sabni isaa gabbaa'ee waliin ta'amtee kan jiru saba Oromootiin murteeffata. Mootummaa ofii jalatti. Seerri Itoophiyaa kan jedhu agartii kan duraa sabni maal jedhu. Referendaamii hiree murtee akka qopheessan mootummaa federaalii siin jedhu. Ta'ee hin danda'u inni. Mootummaa Oromoo filatee ijaarate san jalatti ta'a. Itoophiyaa irraa baatee duraan dursa walitti deebinee ijaarannaan dhufta achiin booda. Kanaaf wanti amma ka'e sunniin dhugamaanuu yoo kanneen kaasanii jiraatan kaasuma irra jiraanne jedhaaru kanneen waan hin himneef hin beeknu kanaaf jedhaara. Jarri kun waan maal akka kaasan maal akka hin kaafne waan himanii fi hin himnee fi beeknee hin dandeenyu. Garuu kaka'u irra jiru kanneen sanyii duguuggaan ta'e kun gaafamu irra jiru. Aanolee calanqoon ka'uusa irra jiru. Tuulamaan
سأدا فنفنة إلا إجارة مسؤول به رميتي سمني به رميتي به ما لفظ أني لفظ نمن جريمة لفظ حق أنيتين إلا التجارة Ayyee obboleen jiru sanillee ka finfinnellee itti dhufna. Yoon kaasinillee akka kaasaniif marii itti dhufu irratti wanni ka'uu qabu waan akkana barbaachisaa waan ta'eef yoo kaasan waan bareeda yoo kaasuu baatanillee yoo kaasuu baatanillee wanni akkanaa huma ka'uu qabu marii san keessatti araara san buusuuf ummata waliin rakkoo qaban san waliin araara buusuuf wanni akkana araaramutu irra jira jecha maaliif kanan amantu. Badii irratti hojjanne jedhaa jirti wakkataa jirti kun wama beekamaadha. Kanuma wal qabatee meeqa bara duraanii sanuu haadhiifnu baruma haguma abiyyi dhufe kanaayyuu Wallagga keessatti Gujitti bakka hedduutti sanyi duguugan dalagameera namni ajjeefameera namni hedduu miidhameera manni gubateera waa hedduu ta'eera. Isuma amma ta'e kana bara amma dhiyoo tanaa ta'e kana qaamni sadaffaan tokko qaamni walaba ta'e tokko garee lamaan irraayyuu walaba ta'e tokko waan kana haa qorateetiin warra miidhame saniif nama ajjeefame saniif argitee itti gaafatamni jiraatuu qaba ka jedhullee ka'ee jiran. Kanaaf argiteetiin akkuma beektan mootummaan wabotu ajjeesa jiranii wabotu akkana godhaa nama ajjeesaa nama buqqisa jiranii waboon immoo mootummaa godhame kun wanni akkanaa kun yoo ka'e kataatu taate ka'e jedhanii dubbatanii yoo ka'e taate itti gaafatamni akka jiraatuuf kun godhamuun qabu kan akkamitti ilaaltu yoo wanni akkana akka ka'eetiin jedha ka'uun qabu akkamitti ilaaltu. Bareeda. Kama jedhaa dubeetta warri nagooshatti Oromoon dhaqe kanneen hundaa kaasuu irra jira. Mootummaa akka seenaa dareen akka addallee raawwatamaa jira. Wanti adda Wallagga ta'e dhumiitii adda Oromoo ta'e kuni kan mootummaa adda jiru kan nagooshatti deemu godhe. Ofii nama fixee sanyii duguuggaa raawwatee ofii araaramaa koottaa gadaasiin jedhaa raabiyaan. Gojii hagamii hagamtu dhume. Booraan keessatti loowwan horiin isaa miliyoonii 3.5 yoo dhumu addunyaaf sababa biyyaatu kan dhose mootummaa kanaa miti. Ati mootummaa sanyii akkanaa hojjatteeti isa waliin teettee nagooshanii akkamiin fidda? Tokko nagooshanii wanti dhufumaadha dadhabbina irraa waan ta'eef. Jarri waa hundaa kan hundaa qabdi odoo nyarri kun hin jabaanne kanaan qabne jettee warra daldalaa ofii guurtee fida artee amartee kan nagooshatti godhu. Kun ka'uu jira kan duraatu kadhaatii boobii adda Wallaggaa keessa namni kana laa'iin jiru kaffaluu danda'u jira. Ka kaffalu mootummaa kana. Bakkee hundattuu dhume kana. Qabeenya dhabame kana. Loowwan horii akka miliyoonii 3.5 dhume kana. Hagamee gamachuu caaleen nama dhume kana moota adda irra jirutu godhe. Nuka seenaatu dubbatu doon seenaan darbe ittuma fuufee jira. Sadarkaa garagaraatitti agadhaallee jira. Kun eeguun kun kaka'uu irra jiru. Yoo kaasanii jirani guddaa tokko hin himne waan ta'eef kaasanii hin kaafne jennee hin beeknu. Yoo dhumne taa'e ishuun kun kanaa achi araarri bu'ee hin danda'u kan himma jira. Oromoon waraan ofii ijoolleen kun jabeeffatu isarra jira. Daangaa Oromoo guutuutti. Akka addaatu isaan gaadhamatu argitu Oromoo kanaa jarri kun beeku. Oromoo kana addaan qooduuf tattaaffii isin godhaatu tokko kan jennee beeku. Maaliif yoo waliin dhaabate humna hamaa jabaa eenyuu hin dandeenye dhufu isuma addaan qoodee. Kan miti bara kufiti Oromoo beekan history repeats itself ina beekee faranjii bara Oromoon kolonii jalatti kana dhalate warri nugusa ta'e hin fudhate kan dida itti gawlanii dhaglafa haqan hin gargaare horii itti naqe kun ka fudhate adda seenaa santu irra deebi'eetini kunoo dhufaadha dhallee deebi'eetini kanaale ilaaluun warri nagooshee jedheen kun dura saba badhinaa yaadatu nagoosheti godhu haasa'uu yaada wal jijjiiruu badhinaa saba ofii aadaa keessa kun indennoo tokkoon socho'u irra jira. Wanti deemnillee ijjannoo tokkoon deemama. Saba qaba. Namaaf hin deemtu, dhaabaaf hin deemtu, sabaaf deemtu, dhaloota dhufuuf deemtu. Kanaaf wanti kun itti jabeessaa itti gaafatamanii jira. Jarri kun moorii nagooshee mataa isaatu yakkamasi wajjin taa'ee haasa'aa dhabe. Kasanyii duguugee wajjin teettee haasa'aa dhabe. Kanama jira kanaaf nama nagooshatiif ergata nama dandeettii isaa qabu nama murannoo isaa qabu nama seenaa Muhammad seenaa isa gaafiin qabduufiif dhugaanus hin jaa nama seenaa ibsee gattaa odoo nagooshati keessa illee jaate seenaa sana nama gakkaa'ee ibsee haa kaa'u jettee fidda ibsu jette saba warra addunyaa kana achiin booda warra
dibeetii san seenuu qabeessu akka qophaaftutti argite. Kanaaf ani itti yaadu wanti kun hamaa ammallee itti fufaa jira. Gaafii Oromoo itti jabaatu irra jira. Wanti duuba deemamuuf hin jiru kayyoo qaban. Ayyee obbo Amaanuel gama keetitti deebi'aa gaafiin tokko kaka'e gaafii Finfinneeti jira. Gaafii Finfinnee kanarratti kun ka jechuun kaka'e jedhanii ka alaa dhageenyu seera malee ka alaa dhageenyu ka'eef hin kaane hin beeynu garuu yoo kaka'e ta'e akkamitti ilaalta jechamaa fi waa'ee Finfinnee kanarratti Finfinneen ka Oromoo lafa Oromoo taate handhuura Oromoo akka taate fi magaalaa Oromoo akka taate mootummaan Itoophiyaa kun seeran labsuu qaba. Ka jedhutu jedhamee oduun deemaa jira. Yoo kun kaka'u taate akkamitti kun waan malaati waan ka'uu qaba Amaanuel. Amaanuel sagaleen hin jiru. Amma hoo? Amma hin jira. Okay. Kun gaafii malee magaalaan Finfinnee handhuura Oromoo keessa jirti. Handhuura Oromoo irratti ijaaramte. Sabni achirra duguuggamee achii buqqa'ee saba tullamaati. Har'a innaa ilaaltu magaalaa san keessatti bakkee tokko tokko yemmuu maqaa isaanii dhageettu amma Yakka, Boolee, Gullallee kun hundumtinuu saba Oromooti. Saba naannoo saniiti. Akkamitti handhuura Oromoo ta'uu dhabdi. Tokkoffaa kaapitaala federaalii illee yoo taate kaapitaala yookiin teessoo mootummaa Oromiyaati. Kanaan dura olii gadi bujuurjuraa turan tokko innaa tokko gara Adaamaa geessuu innaa tokko hin deebisuu garuu aga waggaa 15 takka Finfinnee keessa taa'e isa duwwaa miti. Addis Ababa akka jedhan sanii sirriitti gara Finfinneetti maqaa isii duraa sanitti deebisuu qabu. Maaliif magaalaan kun humnaan fudhatamtee ekspaanshiinoota Inxooxxoo irraa gadi bu'anii uummata kana irraa buqqisanii otoo horii hin kafalaniif lubbuu isaanii balleessaatti achi buqqaanii gariin isaanii gara biyya Arsii kana gariin gara biyya Baalee kana achi dhaqanii qubatan. Gaafii malee waa takka malee miilaan deemanii makiinaa iyyuu hin geessine uummata kana ari'aniiti achi. Koloniyaalistiini kana godhe argitee mootummaan kolonii deddeemsaa ture bara sanii mootummaan fiudaalaa akkuma jiruun saba kana irraa kaasee deemaa jedheen gaafii malee. Isaanillee humni itti baay'ateeti miidhaan itti baay'ateeti kachii gadhiisanii deeman. Kanaaf lafti kun hadhallee yoo ta'e erga mootummaan wayyaanee dhufee jalqabeeti naannoon qotee bulaan naannoo sanii horii sirriitti iyyuu hin kennineef lafa kanarraa fudhataa turan. Hadha fooqii meeqaa irratti ijaaranii magaalaan dur xiqqoo kiloomeetirii haga wayii hadha bal'attee kun maayilii meeqaa deemeera. Kun ta'uun isaan kan jedhan guddina biyyaatiif homaama jedhu sunillee yoo ta'e garuu naannoo sanitti yoo abbootiin lubbuu isaaniitiin illee yoo hin jiraanne sanyiin saba kanaa inuma jira. Uummata saniini fala ta'e kana balleessaa ta'e kana amananiiti mootummaan kunii kanatu ta'ee seenaa irraa barannu mee gatii haga wayii mee uummata kanaafillee warra seera malee lafa dhabe kanniiniifillee deebisuu haqa tokko yookiin yakka tokko qajeelchuu ta'uu natti fakkaata. Kana jedheellee gaafiin Finfinnee wamaa wanti gaafii keessa hin jiraanne. Kana jechuun ammoo saboonni kuuwwan Finfinnee keessa jiranii haa bayanii deemanii yookiin haa buqqanii jechuu miti. Haa taa'anii, haa nagadatanii, haa jiraatan. Garuu Finfinneen magaalaa Oromiyaa, handhuura Oromiyaa, Oromiyaa keessatti magaalaa duraa kataate tana amananii
keessa nagaan jiraachuun barbaachisaadha jedhee amana karaa kiyyaan. Galatoom. Ayyee galatoomee Amaanu'eel gara dubbii biraa akka ka'e jedhanitti sarraa dubbiin biraa ka'e ka jedhan waa'ee mootummaa ce'umsaa Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa Oromiyaa keessatti dhaabbota siyaasaa ABO, KFO, WBO dabalatee akkasumas immoo bilisiginnaan haga bahuttuu kun marruu Oromiyaa keessatti walitti dhufaniitiin mootummaa ce'umsaa haaraa ijaaramuu qabaa ka jedhutu ka'ee jedhan. Kanarratti illee ka waliigaltee irratti dhabanuyyuu tokko kana ka jedhutu jira. Mee kanarratti illee obbo Amaanu'eel yaada kennattaa yoo sitti deebi'u garuu odoo yaada kee hin kennanne mee waa'ee mootummaa ce'umsaa ka'e jedhan kanarratti miseensi paarlaamaa miseensi mana bakka bu'oota uummataa jedhanii na fakkaate paarlaamaa biyya sanii suni Dooktar Hangaasaan maal akka jedhu waliin dhageeffannee san booda irratti yaada kennitanii. Maali rakkoo yoo Oromiyaa irratti KFOs dabalatee ABOs dabalatee paartii badhaadhinaas dabalatee mootummaan ce'umsaa Oromiyaa irratti hundaa'e mootummaan tokko ka Oromoo hundi irra waliin galtu araara feenaami. Mootummaan ce'umsaa Oromiyaa keessatti yoo dhufee araarri Oromoof dhufee haadha Wallaggaatiif nageenyi bu'e haadha Booranaatiif nageenyi bu'e haadha Gujiitiif nageenyi bu'e TPLF nu barre duqeet jenneeniiti. Araara dhugaa sana akkuma Geetaachoo faadhaaf aangoo kannitetti jalaafis waan malaa kannanii araara dhugaa san sabaa fi isaan iddoo fi biyya iddootti buusuun barbaachisaadha jenna galte. Mootummaan qawwee hiikkachistee galchuu hin dandeenye ABOtan. Hiikkachistee galchuu miti dhooyteetu galchuu hin dandeenye. Baatii takka fidna baatii lama fidna baatii sadii fidna. Akkuma TPLF bakkinni kannametti warra kana paartii Oromoo hunda ta Oromiyaadhaaf falmitu hundaaf iddoo fi bakki kannamtee obbolummaan itittee warra hidhannoo hidhatee galee mana hidhaan jiru. Sibaat naggaadhaa kan wayyaanee hoogganee lolchiisee mana hidhaati bee. Oromoon karaa nagayaatiin nagaan qabsoofna qalamaan qabsoofna rasaasaan qabsoofnu jettee mana hidhaa meeqaatu jira meeqaatu dhukkubsachuu jira osoo haqa qabaannee Hacaaluu dhabnaa osoo haqa qabaannee Jawaariinaa osoo haqa qabaannee aangaa'ota ABOdhaa kan haqaan biyya keessa seene hidhaa teessisna aarsitee bulaa ooltuu hofoon foqa nyaattee bultuu hidhannoon hiikkannu jettee ABOni. Tana keessatti ammoo qaamni dhufee irraa qaama sadee ifaa akka dhufuuf dirqisiisee wajji argame kun hambaa jaarraa abbaa gadaati hambaa Elamoo Qilxuuti hambaa jeneraal Waaqoo Guutuuti hambaa jeneraal Taaddasaa Birruuti hamboota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalaa asgaaniitu irraa tana dubbii tana taa'ee dubbachaa jira ilma qeerroon dhalchite. Ilma aarsaan qabsoo Oromoodhaa daandii sirriirra hin jirtu jee amane. Goota Oromoodhaa ka Oromoon rasaasaa fi qawwee malee bilisummaa argachuu hin dandeessu jee cichee gaara gale. Katakkarra lamarra sadi naan du'ee jee hijibi jaanii na hijibsiisaa turan jaallemaroo baga goota taate. Baga goota dhiira taate. Si mala kabajaan namni sadeeffaa si idduu taa'ee si naasa'uusan si ni mala. Du'ee ja'anuun jaanis meeqa si jeefnee awwaalame ja'a jaanii meeqa si awwaallee qabrii isaa hibaanuu jaanii meeqa si himnee ati immoo hunda injifattee arra qaama sadeeffaatiin akkuma fadhee hojii funya furfuritti dhuftee teessee haasa'uun kee sitti haqaa jechuu atis. Baga dhalattee Oromoof. Tana fiduu Oromoon tamuu hin dandeenye ilaarraa. Kaakonee haasawa bakka bu'aa miseensa paarlamaati. Achi taa'etumaan paarlamaa keessa taa'etiin akkana dubbataa jira waa'ee mawannoo kanarratti maal jettu mee waa'ee mootummaa ce'umsaa kanarratti kun Hangaasan akkana jira. Obbo Amaanu'eel. Bareeda obbo Hangaasaan lakki waan seera qabu waan gaarii waan bareedaa haasa'e isaanuma keessa taa'ee akkana haasa'uun isaatiiyyuu ajaa'iba. Dhugaadha wanni inni jedhee qabsoon irra mootummaan Oromiyaa mootummaan Bilisiginnaa irra jirtu qabsoo ijoolleen tenna kumaa itti dhumte.
ijoolleen teenyaa lubbuu isaanii itti kennanii itti wareegaman kana. Hundumtinuu be paartii tokko ta'uu hin barbaachisu biyya san keessa nagaa bulchuudhaaf walitti haasa'uudhaaf. Hundumtinuu be mootummaa tokko jalatti qindaa'uu hin barbaachisu yookiin paartii tokko jalatti qindaa'uu hin barbaachisu. Waliigaltee duwwaa barbaachisa. Anis akka kiyyatti KFO yoo ta'e, kunis ABO yoo ta'e, kunis PP yoo ta'e, waliigaltee haqa namaa irratti ijaaramu tokko yoo qabaanne, respect jechuun waliigaltee ilmaan namaa tokkoof kabajaa nama tokkoo yoo qabaanne, yaadaan adda adda illee yoo ta'an wal arrabsuu, wal loluun hin barbaachisu. Yaadni keenna tokko yookiin yaadni kiyya nama tokkoof gaarii ta'uu hin barbaachisu. Anaafati bayaan waan baay'ee irratti gargar jirra. Garuu wal bira teennee waliin haasofna. Yoo inaaf fudhatta wayi nadidda. Akkasuma obboleen illee waan tokko yoo itti hime lakki wanti kun gaarii miti yoo naan jedhe akkamitti gaarii miti jedheet inni na amansiisuu qaba yookiin anis amansiisuu qaba malee rasaasa walitti kaasuu walitti dhukaasuun hin barbaachisu. Kanarra rakkoon saba keenya. Achi irratti maaliif geenye? Rasaasa san bira maaliif gahuu nu barbaachise? Tokko waan walitti bira teennee karaa nagaatiin haasayuu, wal amansiisuu waan dadhabneef. Bara durii illee abbootiin teenya qawwee wanti kaasaniif kanaaf karaa nagaatiin waan hundumaa xumuruu fixuu barbaadanii turan hin taaneef. Kanaafi lolachoo qaban. Lafa keerraa immoo si buqqisanii maal jetta dhaabatteetti haasa'uu qabdaa? Kun qawwee fudhatee dhufee lafa kanarraa buqqa'e yennaa siin jedhu atillee qawwee kee qabattee mee na buqqisi jechuudha malee lakki mee naa qabi qawwee kana mee teennee waliin haasofna hin hojjetu wanti akkasii. Biyya keessattuu biyya Afrikaa keessatti wanti hundinuu karaa humnaatiin waan amansiisuu waan ta'eef kanatti bobbaane nu. Malee paarlaamaa keessatti hundumtinuu karaa nagaatiin filannoon ta'eeti. Ta'anii biyya keenya furtuun kana waan kanatu nu mala jedhanii oduu walitti haasa'anii biyyallee guddisuu hin danda'anii bakka tokko qajeelchuullee waan dabde takka illee qajeelchuu hin danda'an. Akkuma obbo Hangaasaan jedhe sanii garuu mootummaan amma irra jiru kuni waan akkasiillee waan fedhu natti hin fakkaatu. Wanti jedhan meebi yoo atta guddatte filannoo godhanneerra filannoo kana haga waggaa afradhaa kana eegaa jechuun ni mala. Kanaan dura filannuma kana waliinuu deemanii mee nama keenya saba keenya filanna jedhanii uummanni walii gadennaa deemu fuudhaa mana hidhatti waajira isaanii cufaati ajjeesaati biyya ari'aati. Kanatu ta'aa ture miti. Kanarraa hubachuu waan darbe kana irraanfachuun hin barbaachisu. Maaliif hin deebi'a? Deebi'ellee hin ta'a wanti kun. Ilmoo namaati. Aangooni irratti warri ture kun aangoo baay'ee jaalatan. Akka salphinnaatitti akka tasaaniitti hin kennan fuudhanii tokko karaa filannoon irraa fudhachuu qabda. Filannoon haqaasu yoo jiraatte. Haqadhaa biyya isaan keessa filannoon haqaa tajirtu takkaayyuu hin argamne. Garuu jirti jedhanii warri mootummaa irra jiru numa haasa'an. Ta'eeras jedhu. Waajira warra siin mormu san hiiteet akka isaan hin filamne gooteet akkamitti filannoon hin jira jettee akka haasofte afaan guddattee illee kun ajaa'ibuma. Garuu ta'eera biyya san keessatti. Yeroo wayyaanee illee ta'eera. Yennaa bilchiginnaa illee mootummaa irratti baatee ta'eera kun. Kanaafi kun gaaffii guddoo akkamitti filannoon biyya san keessatti deebi'ee hin ta'an sun waan biraati. Mootummaan har'a muummichi karaa seeraatiin ta'een paarlaamaa dizoolvii godhuu hin danda'a. Elekshinii waamuu hin danda'a. Filannoon haa ta'uu qabee warri filatame kun jalqabee hin ta'u jechuu danda'a. Isaafuyyuu akkamitti wanti kun deemsisa ka jedhu xiqqoo gaaffii keessa waan galchuufi
waan akkasii irratti suutuma jedhanii yoo irratti mari'atanii haasayan malee ammatti waan bakka tokko ga'anii natti hin fakkaatu karaa sanirraan. Kun yaaduma kiyya galatooma. Ayyee galatoome Abbo Amanuel. Obbo Leenjiso waa'ee mootummaa ce'umsaa kanarratti haasawaa hangaasallee dhageette asiin durallee immoo marima kana duraayyuu argitee waa'ee mootummaa ce'umsaa kana bara deengaddaana fakkaate waggaa 2 dura dubbiin kun ka'eetiin haasamaa ture Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu ka jedhu. Ammallee karaa maleen dhagaa jirra malee achirratti ka'eef hin kaane warri achirratti qooda marirratti qooda fudhatan wanni jedhan waan hin qabneef mamima waan alaa dhageenyurraa haasofna. Yoo wanni akkasii kaka'u taate mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qaba. Diigamee Shimallis fa'aallee achirraa diigamee akkuma Debratsiyoon achirraa jijjiirameetiin namni biraa amma kun Geetaachoo Raddaa ta'eetiin jedhe haaraa mootummaan ce'umsaa Tigreef ijaarame kanallee ijaaramuu qaba. Mootummaa ce'umsaa haaraa ijaaruu qabna Oromiyaa keessatti jedhamee kan akkamitti ilaalta? Galatoome ani tokko waa'ee Finfinnee irraa waa jedhuu barbaada. Akkuma maal ajjeesani Finfinneen akka Oromootti Oromoon dhamaagla gudditti kenna jedha Oromoon. Namni Finfinneen kana jettu asuma achi jettu warri opiniyoon gaafi warri of course warri gariin achuma keessaa iyyuu akkuma argite Finfinneen kaapitaalii magaalaa kenna gudditti jedha. Garuu akkama impaayera Itoophiyaatti fudhataman qabu. Hindidani alaabaa akka kaafanii yaadatu faaruu alaabaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa akka kaasanii faaruu isaa akka faarsan kan dhooge Abiyyi. Matama isaanii dhooge. Impaayera jechuun impaayera head of the empire dhooge jechuudha. Kanaaf inni kaasuu isaanii yoo biyyoo taanaan barbaachisa. Kan waan inni hin qabne kunneen gaafii waan hin qabne kaasuun isaa kaasuu irra jiraanne. Salphaa fi fillee ammoo kaasuu. Akka waa'ee kolonii jettuu kun salphaa kaasuuf kan kennu jetteen salphaa fi fillee. Isa duwwaa miti. Finfinnee keessa eega Finfinneen kaapitaalii Oromoo eega jette siidaan miliikii kan irra jira kan irra jira. Siidaan hambaa alaa dhufee biyya Oromiyaa keessatti Finfinnee keessa ijaarame sun Finfinnee keessaa kan irra jira. Doon magaalaa Oromoo jedhuun duwwaan gaa'aa miti. Kan dhiiga isaa jirsee saba Oromoo jirsee fi isaa yaadannoo isaa yaadannoo siidaan sun buqqaa irra jira. Kan Israa'el kan yoo kaasuu irra jira. Argitee kunni waan ka'uun isa irra jiru. Can you bring the charger from Nanditti's room for me, please? Leenjisoo itti fufi. Itti fufi. Akkasumas maqoonni Finfinnee naannoo Finfinneetti jijjiiran kunni maqaa isaa kan durii irraa jijjiiran kunni maqaa Oromootti deebi'u irra jira. Akkuma Finfinneen wayim Addis Ababaa irraa Finfinneen deebifne maqaa isaa kan durii uumamaatti deebi'e namoo maqaan naannoo sanii keessatti maqaa gara biraatiin waaman maqaa isaa kan uumamaatti deebi'u irra jira. Kan hundaa kaasuu isaan irra jira. Finfinneen dura kaapitaalii ta'uu miti kun hundaa waliin ka'uu isaa irra jira. Kan mootummaa ce'umsaa kaasuu hin dandeetti jarri. Jarri fudhattuu fi aamshuu tokko isa nafa kan meebii kasiin kaapteenu jarri deddeebi'u kana ta'a. Konstituun seeraan filamnee jira. Konstituushiin filamnee konstituushaan mood governementi jira. Seebsaama heeraan filame kana waggaa 3 hafaama. Waggaa 3 eeddanii yaada kana dhiyeessuu dandeettan qabda. Kanuma ta'a. Wanti ta'e gara biraan jiru. Guyyaa keessa dhuftanii dandeettan. Isaan godhuufillee tokko namni humna hin qabne waa tokko waa godhee hin danda'u. Gaafii duwwaa taate hin gaafattu siin deebi'u maaliif humna hin qabdu kan. Odoo humna hojiirra oolchuu dandeettuun san qabaatanii humna sodaachiftee jira kan jiraachuu dhaban hin fudhattisi. Hin qabdu isa. Kadhaabi qabu. Gamni kun kadhaabi. Kodhaa irra jira. Kanaaf mootummaan ce'umsa. Okay. Yoo garbaatiin ilaali. Warumti naannoo Oromoo Regional Government of Oromiyaa okay nama dadhabne mootummaa ce'umsaa bara jedhuu hin danda'u. Akkuma Tigireen diddeessan duraan fidannoo seente sani federaalii saniin dhabuu hin danda'e odoo warra dhugaa taate. Mootummaan naannoo Oromiyaa duwwaan duduun danditee deemuu hin dandeetti. Yoo akka dhugaa ta'e. Tigireen elekshinii hundee miti diddeetti Abiyyiin fa diddeetti miti filannoo dhiyeessanii miti bara COVID isaan. Jarri kun leela akka maatti saba keenya walii qabu mootummaa ce'umsaa abbaan barbaadaa filamu jedhuu hin danda'anii ture. Wal jalaanu deen federaalisaan jasaniin waliin bu'uuf deemti jechuudha argitanii. Kan kunillee jira. Kanaaf
federaalli godhaa du'an jarribti tunuu gooti maaliif warri kun nama akka mammasin du'an dhiiga oromoo warra nyaataa Tigree ijarraa qabee jala guddatee asiin bahe isaantu irra jira aangoo isaanii barbaadu qabeenya waan oromoo irraa saaman kana isa irra jiru akka ofii barbaadu malee saba oromoo suura yaadu waan hin taaneef hin godhan kanallee odoo dhugamatti oromoof yaa taate OPDO mataa isiitu caffee oromoo ta'antu vootii goota hin goone jedhuun dandeettiitu hin gootu sallee maaliif dhiiga oromootiin dhufte achi jirti nama fixxeetina adhallee walii hojjechiseera. Of course achi jechuun namni oromoo muddamu kee kan jiru hedduutu jira achi keessa humna san hin qaban godhuufillee maaliif humni alaa ka isaa amansiisu sun hin jiru jechuu OPDO kana keessallee qaffee kana qabaatu keessa peenigaatee keessa seentuu sirra jira. Nama abaaruu sirra jiru akka nam cadhiftee abaaruu sirra jiru hundumaa penetireetii godhudha bara Eertiraa yaada Eertiraan asii loltu dargii keessa tuze tooppii kaate achi information darbaa fi kannallee akkasuma godhuu irra jira nama hundaa abaaruu sirra jiru garuu tokkummaa ofiitiin waa humna kana kee ati barbaaddu kana humna isa jijjiiru ijaarsa isa ijaaratu sirra jiru tokko ijaarsa lafarraa ijaarsa woloo hoggana woloo qabaatu sirra jiru. Saba kee ka ammatu qabaatu sirra jiru. Lammaffaa public relation addunyaa irrattis ta'e saba hundaa keessa akka deemsisu public relation jabaa qabaatu kun hundaa amansiisuu danda'u sirra jiru. Maanootu hin jiraame kana amma maalii akka godhaatu ija keessanii argitan. Maanooti isaa hojii irraa itti ijaarti kunoo Oromoo kana sin godhuufi amma walgeetti yoo qabu ati yoo akka yaadu isaantu dubbata jedhaniitiin of qondamu akka kunoo Oromoo duraaftu kan dhiyeeffatu ta'a. Kophaa Oromoo irra kan Itoophiyaa biyyaanii Oromoo dura dhaabatu ijaaruuf tattaaffii guddaa jira maanooti isaa hojii kana keessatti amaarri Oromoo public relation hojjetu isa nun hojjannu public relation hin jiru. Namuma fira kee ta'e ollaa kee ta'e kun fagoo dhufee sirra itti hojjetu ati wamaan goon nu rakkina guddaa qabna. Rakkina public relation nama waliin hojjetu yaada ofii ibsatu qabsoo ofii tokkummaa saba ofii hin keessan jiru. Akkuma gaaraarraa asii utaalaa fi dutanni argina. Kanaaf waa hundattu nama kenna tokkummaa isaa ijaaruuf hoggana akkasiis barbaachisa. Qawwee qabadhe utaalaa olii ijaame saba kee ijaaruu danda'u siree. Kan oolatu saba, kan bule baasu saba, ijoollee isaati. Ati saba walii qabuu danda'u siree jira. Tokkummaa saba kennaa. Kanaaf akka akkuma duraan jedhe seenaan Oromoo adda irra jiru kuni kabara naanchisa jenna Oromoon kufeeti jira keessa jira. Kun diina wajjin dhaabatee Oromoon lola. Kun ol bilisoo lola. Kun akkasuma wal diigaa jiraata. Kanatu deemaadhaan history repeat itself harajii wanteetu kanuma Oromoo keessa adda kana kan jiru. Tokkummaa asiin dura qabu san hin jiru adda. 16, 17, 18, 19 keessa qabu san adda hin qabu. Afaan tokko dubbata. Diaasporaa afaan tokko dubbata yoo san adda afaan garaagaraa dubbata. Biyya keessa akkas. Hogganni sun akkuma hangaasaa hin jiru hogganni sun. Hogganni barasiisuudhaan qabsootan asiin gahe sun dhiiga itti dhangalaasisan addan jiru. Sabni hoggan akkasii dhabeera Oromoodhaan. Oromoo hogganoota akkasii barbaada. Ka tokkummaa sabaa ijaaru. Ati naannoo tokko utaaltee lafaa kaatee Oromoo ijaartee hin dandeettu. Tokko keessaa Finfinnee maqaan Shawaa Oromoo Tuulamaadha Shawaa jedhuu ni dhime. Maqaan sun Shawaa miti isa Shawaan Ankoobar. Maqaa kana kan itti fe'eef Minilik. Shawaa jedhuu ni dhime Oromoo Shawaa. Shawaa miti Oromoo Shawaa Tuulamaati. Kun hundaa jijjiiramu irra jira. Qabsoo tokkiin public relation kasaba irratti muddachuun tokkiin qawwee malee kan jijjiiruu dandeettu kun lakki hin balbeenu nu Shawaa miti nu Tuulama jedhuu danda'a sabni. Sabni Oromoo akkasii dhaabatee ka'uu dhiira. Waan jijjiiruu dandeettu jira odoo isaa guddicha kaanu geenaa gaafii amma jara kanaa wajjin Shawaa miti yoo Tuulama irraa kaaftan Tuulama. Tuulama Maccaa Tuulama jedhanii ijaarameeti. Maccaaf Shawaa jedhanii Tuulama Maccaa Tuulama yoo ijaaramu. Maccaaf Shawaa jedhanii ijaaramu. Maccaaf Tuulama jedhanii ijaaramu. Kana hundaa ilaali seenaa warri beeku kan qabeeti saba kee amansi saba keeti sabni hin dinne rakkinni kenna warra baale kan akka addii irra deebi'ee himaani rakkinni qabsoo Oromoo qabsoo rakkinna gara warra bareeti. Maaliif sabni alaatiif jarri kun wal qabata adda complete distinction addaan jiru. Kabaale kun wal dhufee waliin taa'ee saayikooloojii assimileetii ta'e isaa kana nama rakkisaadhaan. Kanuma argaa wanti Itoophiyaa federaalii damma wanti fiiguu isaanii kana. Federaalii kana wanti gaafattuuf hin jiru. Impaayirri tooroo ta'e impaayirri karraa kan daa'e akkuma dhaayii guddaatti akkuma kaa'e akkasuma du'aan impaayirri seenaan kanuma nutti
akka Itoophiyaa bara baraa wanti as federaalii jiraachiftuuf hin jiraatu. Akkuma impaayarri gara biraa dhabame dhab. British hin jirti miti ka. The sun never sets in the British Empire adila. Idea dhufiitti galtee seetti miti. British addunyaa waliin ga'e powerful. Ta impaayarri Itoophiyaa hiyyeetti kana dhabee kennisiiftu harkatuma jala fiigeeti. Kana dhaabuu danda'u Oromoo yoo tokkummaa dhaabate warra akkanaa kana yoo dura dhaabatte dura dhaabatuudha magabbaa'ee ifa wal dubbatu irra jira. Kana jedhuu barbaada. Ayyee booleen jisoo gaafii tokko kakaa'e jedhan ka dhumaatitti ceenetiin walgahii wannoo kana goolabna marii kana goolabna. Wanni tokko kakaa'e jedhan waa'ee waraana galchuuti. Waraanni galee qawwee hiikkatuu qaba ka jedhu kana mee kanallee hin laalla. Kanallee booleen jisoo simatti deebi'a. Garuu odoo yaada kee waa'ee qawwee galchuu kanarratti hin kennanne ammallee mee gara kabajamoo miseensa paarlamaatitti obbo Dr. Hangaasatti deebina. Waan inni jedhu laalleet eegas irratti yaada kennatta. Wal dhageeffachaa yaa'u qabna. Addi bilisummaa Oromoodhaa hidhannoo hiikkattee haa galtuu galuu diddee akkamitti hidhannoo si hidhattee galti? Warra hidhannoo hidhatee galle mana hidhaan jiru. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoodhaa meeqatu mana hidhaa jira? Harka qullaa warra gale, warra booleen gale, warra xayyaaraan gale kan mana hidhaa jiru meeqa? Hiikaa jennee isin kadhannee isin dadhabnee kanaaf uummata dubbachuu jirra. Hai Sibaat Naggaadhaa kan wayyaanee hoogganee lolchiisaa ture kan dirree waraanaati qawwee osoo dho'isisuu osoo dho'uu osoo wanta jiru harkisaa hidhamee xayyaara biicaa beekamtu saniin mana hidhaa seene mana hidhaati bahee tambiraa hundi ta dirree xayyaaraa dirree loleetti hidhamtee mana hidhaa seente san hundinuu hidhaa seentee turte mana hidhaati baatee Oromoon karaa nagayaatiin nagayaan qabsoona qalamaan qabsoona rasaasaan hin qabsoonu jettee abaa'oo bakka buutee dhufte shakkamtee shakkamuu qofaaf mana hidhaa meeqaatu jira meeqaa dhukkubsachuu jira meeqaa booyu jira meeqaa wallaansa dhabuu jira meeqaa haakimniinii fi seerri gadhiisaa jee poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diddee caasaan baana poolisni Oromiyaa irra guddaan sabboontoota Casa sanin banalan casa isiniif galalan casa san gadhiisuu diddee mana hidhaa akka gadhiisuu jirtu meeqa duuba kan nagayaan galee akkasitti mana hidhaatiin teessisuu jirra anillee wajjin jira jedheetiin isiniin jechuu jira nutu akka paartii badhaadhinaatti warra kana qabnee mana hidhaa teessisuu jirra warra kan akkamitti qawwee kadhaa kottaa jechuu dandeenya dura warra kana gadhiisnee amanamummaa jara kan irraa argachuu qabnaa miti osoo haqallee ta'e bara dubbii haqaamee halaallu ija haqaatiin halaalluun jechuu jira waran hai kana gayaa qabdee hiitee manaafuutee daawwitiif saadhaa kan hinaan amata meeqatti bobba'aa ture namicha hiitee mana keessatti hafuuratti kuttee fincaanitti kuttee sagaraa dhorkitee silkii dhorkitee waa meeqa dhorkitee teessistee akkamiin jaallimaaroon dhufee qawwee hiikee ol gala maal abdatee dhufee ol galanni haati asitti akkas godhu jirtu eenyu inni sadeen ana osoo ta'ee dhufee ol hin galu anuu. Ayyee kana wanni tokko asirratti ka isin yaadachiisuu barbaadu miidiyaa irratti wanni akkanaa deemaa jira. Keessattuyyuu warri dabballeewwan mootummaa Itoophiyaa suni keessattuu warri badhaadhinnaa ta Oromoo tuni waan akkanaa kana feesbuukii isaanii irratti oofaa turan. Fakkeenyaaf Fayyisaalleen waa jedhee ture waan nama mufachiisu wabootan odoonatti dhiiftanii isin quubsee anuuyyuu hiikkachiisaa waa hedduu akkanaa jedhanii wanna kana dammaqaan tokkollee akkana jedhee ture jedhan ka duroo OMN waliin ture tokko Nagaasaa Dammaqaati moo Dammaqaa Nagaasaa jedhamu tokko. Kanaaf waan kuni waan achitti ka'e jedhanii isaanillee waan dhagaan dabballoonni sun argiteetiin kuni akkamitti ka'a jedhaniitiin dura dhaabbatanii Angaasalleen kanarraa ka'eetiin akkana jechuu danda'e jecha lafumaa kaasee waa'ee waraa qawwee hiikkachiisaa kana lafaa kaaseetiin hin jenne gurimaa waa
hafuura deemaa jiru kana oduu deemaa jiru kana dhagaye. Kanaaf obbo Leenjisu maal waa'ee qawwee addaati lafa kaa'atii galaa kana. Okay, bareeda ila wanti inni jedhe kun dhugama. Wanti qabu ta'ee irraa innillee maaliif waan haaraa uumee jiru ta'ee irraa dubbataadha. Waan biyya san keessatti ta'ee irraa dubbata. Okay, gaafiin lamee sirna hundumarraa ka'uun irra jiraame. Gaafiin Oromoo maali gaafa jennee kaanu gaafiin Oromoo gaafii kolonee jennu. Armi isaa waraana adda waraana Oromiyaa ta'a gaafa mo'atee gale. Ani ni hiikkadha jechuun abaddaan hin jiraatu. Warra mana goosheessu hin hiikkadha yoo ta'e salphina qaanii guddaa maaliif hiikkata? Kan olaantu yoo ani Tigiree miti gaafiin Tigireetiif gaafiin Tigiraayiif gaafii Oromiyaa tokkoo miti. Tigiraan warra impaara ijaaree saba tokkollee jalli hiikkatanii wal hiikkachiisanii galanii baangoofan. Oromiyaan biyya koloneeffatame eega jenne biyyi koloneeffate kun armii isaa akkamitti hiikkata? Gaaf nageenyi bu'e armii isaa biyya isaa to'ata. Gaafa waliin dabalamuu dhufee sabni hiree ofii murteeffate waliin taanaa gaaf murteeffate waraanni gammachiisu tokko ta'a. Wanti hiikkatuuf tokkollee wanti na araara yoo deemtu wanti hiikkatuuf tokkollee hin jiru. Ati yoo hin hiikkadha jettee deemte ati duraanuu Oromoof hin deemne jechuuf aangoo barbaaduuf deemte jechuu jarri kun. Ani ni hiikkadhaa nagalcha aangoo argadhaa waan akkinaa jechuuf galame jechuudha. Oromoon hin hiikkatu. Galii qabsoo isaa haga hin geenyetti haga sabni isaa hiree murteeffate waliin ta'uuf hin taane addaan murteeffatu gaafa addaan waliin hin taane mootummaa biyya isaa armii biyya isaa ta'a. Yoo waliin taane waliin dhufee ka'uudhaatti waliin makama. Kun murteessabaa hiree murteeffannoo isaa irra rarra'a. Malee nagoosheeshiin addaa waraana biyya isaa walabummaa biyya isaatiif lolu hin hiikkachiisa jechuun saba Oromoo salphina qaanii ta duriituu caalaa itti himuu jechuudha. Addunyaa bira godhaadha. Ka durii addunyaa duratti hin goone humnaan godhe. Ati ammoo adda addunyaa bira godhaadha. Addunyaa dura teettee sardi paartii dira jettee isa dura teettee hiikkachiisuuf baata jechuudha. Abadan hin hiikkadhu ka jedhu dhiifaatu achi irratti godhamte deemu irra jira. Ani fenomena jaa wanti inni jedhe dhoga. Maqamti hiikkannoo jedhu ka'uun irra hin jiru. Dura obbo Leenjisu achirratti yoo haasofni akkanaatu kaka'u taate riifiraandamiin ka'uun hin qabu. Riifiraandamii sana amma akka fudhatan mootummaan sun fudhateetiin jedhe kaasuun ka'uun hin malu. Hiree ofii uummanni Oromoo akka murteeffatu san akka fudhatu. Exactly so akka jarritti beelama waa tokko dhugaanuu beektan yoo impaara Itoophiyaa konstitushiin isaanii yoo beenu taane rakkina kanuma hiree murteeffannoon jennu kun maali ka jennu kan nama hedduu dogoggorsiisu isaa beeku. Hiree murteeffannaa jaaffii maal jechuu yoo jette ofiin hiree murteeffamaan bifa lama qaba. Tokko external self determination jedha. Kun internal self determination jedha. Hiree murteeffannaa bifa lama jira jechuudha. Kun addunyaa irra waan jiru. Internal self determination kan jedhu saba tokko saba keessa rakkina narga'ee aadaa kiyya arga'ee afaan kiyya arga'ee of bulchuu hin dandeenye of kunoo laasojaa kanaaf of bulchuu ni biyya santaa isa keessa. Obbo Leenjisu xiqqoo mataan gad deebi'ee akkasitti. Internal self determination kun an biyya tokko garuu aadaa kiyya miidhamee afaan kiyya miidhamee eenyummaa kiyya miidhamee ofiin bulchaa hin jiru nama garaatiin na bulchaa an bulchaa akka bulchaa an garuu Itoophiyaa akkasii waliin jiraannaa ka jedhu hiree murteeffannaa keessaa akka jedhu akkanaati. Argitee iskaraan an Itoophiyaa ta'ee Itoophiyaa keessatti isa keessatti of jiraadhaa kunniin naa gadhiifamuu irra jira ka jedhu. Koloni yoo ati kolonii ta'an external self determination jedha. External self determination is you have complete questioning up. The first thing you have to separate. Mootummaa kee ijaaratu ijara. Mootummaa ati ijaaratu independent republic yoo ati Oromiyaa independent republic Oromiyaa jalatti hiree murteeffannaa sun deemaa jechuudha. Waliin moonna hafi kana wajjin waliin taanee mootummaa tokko ijaaran namoo adda taana kan jedhu sabni Oromoo achirra wannoo kennata. Hiree murteeffannaa irratti bu'uusaa murtee kennata. Yoo sabni Oromoo waliin jiraanna jedhe hiree murteeffannaa eksternaaliin kun amma waliin dhufee biyya garagaraatti waliin dhufa jechuudha. Sartiin Ameerikaa isteetii laala. Biyya garagaraatti United States of America sartiin states dhufanii United States of America armii isaa wanti naannoo tokko institution zeen dhufanii hojaani
Oromiyaani armiin Oromiyaatiif kan isaanii waliin makamaa instituushin waliin makamaa zee sadarkaa federaalii jiru kana istiraakcharii isaa tolfatta jechuudha akkaataa ittiin bulchinu. Kanaaf hiree murteeffadhi ani afaanii nama gowwoomsu maal jechuu akka jedhanii gaafatu nama jira. Maal jechuu hiree murteeffannaa yoo jedhu internal self-determination yoo external self-determination addaan baasuun nama jira. Maqaa akkanaan nama sobu namni kenniin tunnuun ta'e hiree murteeffannaa maal akka jedhan garuu ati beektu isaan garuu hin beeku Itoophiyaa keessa hiikkachuu kan arbi isaan kan yuukaa achirraa dhalataa beeku. Hiree murteeffannaa hin gootu konstituushinii isaanii konstituushinii keessa jira beeku. Konstituushinii Itoophiyaa keessa jira. Hiree murteeffannaa kana saba tokko hiree tokko qabnaa jira achuma argi. Hiree tokko qabnaa mirga baay'oo hin murteeffatan garuu kuni sadarkaa deemu qaba. Isa murteessuuf dura eentu godha. Duraan dursa caffee Oromiyaa keessa achi jalqaba. Tuusardii achi ta'uura jira. Caffee Oromiyaa keessatti. Yoo caffee Oromoo tuusardii lamsadeen darbe achi eessa House of Federation dhaqa. House of Federation yoo murteesseen booda tuusardii murteesseen booda eessa dhaqa. Amma achiin as deebi'een federaal goovermentii hiree murteessannaa san waggaa 3 keessa qopheessaa jira. Waggaa 3 keessa qopheessa yoo maajootiin murteesse hin baay'ootaan hin danda'anii jira. Inni sadarkaa isaan siin deeman. Inni ka keessaa kana siin ifin isa keessa bimbaayaa odoo jettee isa keessa ila akkasi deemsisan. Caffee Oromootu maajootii Oromoon ta'ee danda'a adda. Mee warri sama lolu kan odoo eegalle caffee Oromoo keessa mootii ta'een isittuun dhiiftu akka maajummaa ta'e. Akka bara 1218 biyya naqmame akka Oromoodhaaf Oromoo godhanii beekaman caccabsanii addaa caccabeef maal walii kompiliitii caccabeef dhaabni dur hin caccabe. Ayyee gabaabamatti obbo Leenjisoo wannoo kana marii kana hin goolabnaa waraanni galuun qabu jettu. Hin qabu inni kun galuun qabu haasa'uun dandeetta. Gaafiin hiree murteeffannaa kaasuu danda'a. Hiree murteeffannaan kee akkanaa jettee ifaan lafa godhuutu irra jira. Hiree kana kan murteeffu saba Oromoo ka biyya isaa too'aatti saba isaa ta'e mootummaa isaa ijaara biyya isaa dhuunfateetu hiree murteeffannaa ijaara sani waliin taanu murteeffate. Garas akkasi deemuu isaanii irra jira. Ayyee obbo Amanuel gama keetti deebi'a kanumarratti waa'ee waraana galchuu kanarratti. Leenjisoo waan baay'ee kaaseera karaa kiyyaan gabaabumatti. Eenyutu hidhatee eenyu hiikkachiisa. Mootummaan biyya bulchaa jiru haga funyaanii hidhateera. Tama Daawud ibsaa jedhe ka bara kan. Mootummaan Somaalee haga funyaanii hidhateera. At least kutaa lammaffaa moo maal ka jedhan sun moo Leenjii. Affaar illee waraana kanarraan kaka'e mootummaan qawwee baay'ee kennee fi haga funyaanii hidhatteera. Amma immoo itti dabalamee ammoo mootummaan ka kililii sadaffaa ka Amaaraa kililii ga'an kan waan irra isaan godhaa jiraniyyuu argaa jirta. Mootummaa kanayyuu dhandhee mootummaa irraa gara gashina yaa jirti miti. Isaan haga funyaanii hidhatanii mootummaa ofiin karaa tokkoon biyya bulchaa jira kunuyyuu ka Oromoodha jedhanii ofiin dhaadu kanayyuu isin gara gashina jedhaa jirti. Dandeettiin qabdan sa'aatii 24 keessatti Finfinnee qabanna jettee fokkoraa jirti. Har'aaf meeli har'aaf hin taanee fi iyyaalti be. Isaan ganamaa galgala wanti haasaniif wooma wayii ka lafa kaa'ataniiti. Hin galla ka jedhu mataa isaanii keessatti amantii qabu. Akka kenna hawwii duwwaa miti. Amantii qabu itti amanan. Dhaqanii mootummaa kan akka garashan. Kun hundumtinuu uduu jiru. Uummata Oromootiin galtoota adda bilisummaa Oromootiin qawwee keessanii kadhaatii duraan biyyatti galtanii san booda haasofna jechuun waan hin taane hin ta'uusi namni isaan jalaa fudhatu yoo jiraate mataan qabu jechuudha namichi sunni dhugaa warra waliin haasa'an kanneen waliin yoo dhattee ilaalte waan akkasiyyuu gaafachuun yeroo kanatti hin barbaachisu. Akkuma obbo Leenjisoo jedhee warri kuuwwan gaafiin kuuwwan hundumtinuu erga karaa qabatee booda taqawweetuun illee hin qabu. Yoo ka hiikkatu biyya san keessa nageenyi dhufa hundumatu hiikkata. Tokko duwwaan hin hiikkatu. Hundumatu hiikkata. Ammoo
seera biyya san keessatti illee ammoo hidhannoon illee barbaachisaadha waa jedhaniiti waan katabamee jiruu fi mootummaan tokko milishaa isaa qabaachuu qabaa. Akka milishaa isaatiitti jiraachuu qabaa. Leenjifachuu qabaa. Biyya isaallee sirriitti eeggachiifachuu qaba. Kana waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo isaan shaneyaa jedhanii waan fedhan maqaa daabbootti haa baasanii waa'ee hidhannoo irratti gaafii malee waan akkasiisan abdii qaba akka yakka biraa keessa akka hin galle. Muuxannoo qabna bara 1991 deebi'amee immoo bara 2018 maal akka ta'e sabni keenya sanirraa barachuun nu barbaachisa. Kanuma jechuu barbaada. Galatoom. Galatoomii obbo Amaanu'eel kun gaafii dhumaati. Garuma kee deebi'a. Gaafii dhumaati irratti maayisaa jaarsonni ta'een jettutu jira. Jaarsonni Oromoo yoo nama wallole lama walitti araarsitu yoo araarsu walitti dadhabdee yoo dubbii araarsuu yoo dubbiin itti jabaatteetiin jette dubbii haa bulfannu jedhanii bulchan. Dubbii haa bulfannu jechaan kuni warri amma aariitiin aarii kanaan yoo jedhe yoo bulteetiin jettiin qabbanaanii araarsuuf salphaa ta'a ka jedhu yaadaniiti. Amma mariin Taanzaaniyaatti ta'e kunillee sanuma fakkaatti walii galuu dadhabaniiti. Haa bulfannu gaafa biraa walitti deebi'eetiin haasofna haa bulfannu jedha. Yoo bulfamteetiin jette gaafa walitti deebi'an marii walitti deebi'an yoo hundumtuu mootummalleen an seera mootummaa saniin kana jala deema kanarraan ka'u jedhe. Bakka kanarraa hin socho'u jedhe. Ree waliigaltee godhuun tokko yoo waliigaltee negosheeshinii godhaniitiin jedhan kompromaayizii godhatu jira. Kompromaayizii jechuun tokkollee bakka duraa qabate san irraa gadi bu'ee kuunillee bakka qabate san irraa gadi bu'ee iddootti maraafuu ka ta'u maraafuu ka fudhatamaa ta'u tokko irratti kompromaayizii godhanii araaramanii walii galan jechaadha. Yoo akkuma amma wal dhaban kanatti marruu ijjannoo ofii qabatee ijjannoo kanarraa bakka kanarraa siqu jedhe. Yoo sunillee bakka sanirraan siqu jedhe. Ka amma walii galuu dadhaban ammaa fi walitti yoo deebi'an san iddoo kanatti maaltu dhalata? Maaltu dhalatee maaltu isaan walii galchuu dadhaba? Ka amma walii galuu dadhaban maaltu ta'uu qaba? Akkamitti walii galuu danda'u? Yoo maal ta'e walii galuu danda'an jetteeti yaadda. Tokko waan qabate san dhiisuu hin qabu achii jalaa deebi'uu hin qabu. Maal haasaa saba keenyaa keessatti warri hayyoonni wal bira taa'anii dubbii hundumaa ilaalanii waan fudhatanii tokko ammoo waan qajeelfatantu jira. Wanti hundinuu karaa gaarii irra hin bu'a jedheeti naman wani. Dhugaa akkuma jette san walii kennuun tokko kennee tokkorraa wanti irraa hambifatu hin jira. Kun seenaadhuma haasaa keessa waan jiru. Garuu waan guguddaa waan tokko irratti waa'ee Finfinnee irratti waa'ee haasaa tokko irratti meebii waan tokko irraa walii galuu hin danda'an. Wanti isaan walii hin galle tokko wanti fedha gallaan haasaa san to'afa malee. Adda loltoonni adda bilisummaa Oromoo maqaa Oromootiin kan lolaa jirtu. Meeshaa isaanii lafa kaayaati galaa ka jedhu kun yakka guddaa. San irratti uumaa gaafiin hin jiru akka isaanii wannoon jennetti. Warri sanillee deebi'ee haasa'uu barbaadu uummata ijoollee Oromoo saba Oromoo fixuudhaaf qophaa'eeru jechuudha. Kana dhibbatti beekamuu qabu. Akkuma jettee hayyoonni kanaan boodallee warri hafanillee itti dabalamanii yoo dhufanii ho'ituu haasaa kana deebi'anii itti fufuu barbaadame. Har'a dhumuus hin barbaachisu. Har'allee akkuma isaan haasaa jiranii bakka isaan haasaa jiran sanitti mootummaan uummata fixaa jira. Uummata beelli hin dhaabanne, horii du'uun hin dhaabanne, nama ajjeesuun hin dhaabanne, diroon hin tumuun hin dhaabanne, qawween dhaqanii magaalaa caccabsuun gubuun hin dhaabanne. Baatee galuu keeyyuu adda biyya seera qabna seeraan bulchina jedhan san keessatti baatee galuun illee rakkisaa ta'eera. Har'allee namuma keenyatu lafa isaa irraa buqqa'aa jira.
lafa isaa irraa buqqisanii lafuma isaa uduma irra jiru iyyuu gurguraa jiran malee namichuma isaan waliin akka garbichaati. Kun immoo beekamaadha. Kan kun waan deemaa jiruu fi dhugaadha akkuma jettetti wanti kun dhumuu hin danda'u yeroo dheeraa barbaachisa. Irratti haasa'anii walii marii godhatanii walitti deebi'uun illee mala abdii qabna. Deebi'anii akka walitti haasa'an. Mee nageenyi badhee haa dhaabatu gidduu isaanii sana dura dunguun dura karaa mootummaatiin waan gaarii mul'isuu fi duraan dursee saboota har'a mana hidhaa keessatti du'aa jiran rakkataa jiran akkuma bu'aan gaassaan jedhe ganamaa galgala hidhaa jiranii tumaa jiran rakkataa jiran du'aa jiran kanneen mee achi keessaa bayan galatoomii kan sanuma jechuu barbaada. Ayyee galatoomii obbo Amanuel obbo Leenjisoo waan jettan tadhumaa kanarratti. Galatoomii ani maali wanti guddaan jennullee hin jiru. Wanti beekamee irraa jedhamu waan hin jirre jeneraali haasa'aa irraa. Yoo walii araaramanii maaliin jedhani waan irraa walii galan yoo akka jedhan ta'e maaltu ta'uu irra jira. Hiikkachiisaa maaliin ka jedhu. Itoophiyaan aarmiin Itoophiyaa sekyuuritii Itoophiyaa Oromiyaa keessaa baa'u irra jira. Naannoon kana ka ta'u waraana ka ta'u irra jira. Waraanni diinaa walitti tokko Somaaleen tokko saba isaa keessatti. So isaan nagaa akka eegan. Waraanni Oromoo bilisummaaf yookaan biyya isaa. Oromoon biyya isaa keessa kanaafi oofisii dhaabonni Oromoo biyya isaa keessa akka oofisa isaa ijaaratee siyaasaa isaa ka saba isaa akka barbaachisu akka deemsisu. Odoo kana keessa mootummaan kun hin galle. Aarmii isaa sekyuuritii isaa waa hundaa namiidha keessaa yoo baase na ammaa fi akka waliiloonni haga walitti gaaf sabni ijaaramee hiree isaa ofii murteeffata sabni walitti isaanillee nagaan saba kana keessatti aarmiin biyyaa akka seenu eegni sekyuuritii nama jaaku kun dhaabatu warri kana tooyatu warra lolee biyyaa kan ta'uu jira. Oromoota dhugaaf Oromoo. Zeen gama kanaallee tokkosi dhaabata atillee waraana keen ergitu siyaasaan hojjetama jechuudha haga hiree sabni hiree isaa murteeffatu deemu jechuudha. Sabni kun amma ofii kan bulchullee Oromoo namoota isaa bulcha Oromoo fudhatu jira. Yoo mootummaa ceemsaa jensa namoota Oromoo dhugaan bulchan kan bakka buusuu bakka hundaa kan bilchiqinnaa ta'e Oromoo bakkee kaasu irra jira. Isa yoo kaafte namoonni Oromoo saba ofiitiif dhaabatan wal qabasu bakkee qabatan nagaan nama ofii wanta gootu ofiisuuf bal'inaan badamu jira. Siyaasaan nagaan 2018 ko kagalame bee siyaasaa keessanii dhoofattanii akka barbaadanii nagaanii qawwee deemsan kan jedhu namni dhaabonni Oromoo galan. Biyya gara caccabsuu deebite achiin booda hidhuu ajjeesuu maalii deemsan diigame dhaabni. Kun akka hin taane ifaaf ifa amma gadi keessa akka bahu walii galtee goota jechuudha. Kanaaf meebii walii galtee kun kan irra raawwatu ni mala. Yoo jarri keenya kakaasu hin taane sunuu yoo kakaasu. Aarmiin kee sekyuuritiin kee poolisiin kan nama miidhaa ture Oromiyaa keessaa baa'u irra jira. Tootaalii. Oromiyaa kana warra ta'an kanaan nagaan too'ata. Warroota saba isaatiif quuqama qaban kan naga isaa nagaa saba isaa odoo miine bulchuudhaan bakkee bulchoota isaanii bakkee buusu. Kanaan deen haga wanti wayii ta'utti nagaan bakkee achuu qawween hin dhaabataa jechuudha akkasitti. Yoo kana walii galan ta'e meebii wal ofii dhaabatata haga wanti wayii jijjiirama. Kana alatti wanti qawween dhaabatuuf diinni otoo biraanni isaas kennamu dhaabduuf illee hin jiraatu isaan illee dhaaban ati illee wanti dhaabdutti kennituuf hin jiraatu. Waan akkanuma jedhu barbaada. Ayyee mariin keenya kar'aa asumarratti raawwannaa keessummoota keenya obbo Amaanu'eel obbo Leenjisoo asii argamtanii marii bareedaa kanaa waliin taasisuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya mariin keenya kan obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Amaanu'eel Bayyanaa waliin goone kana fakkaata. Asirratti marii keenya goolabnaa marii kanarraa waa hedduu barattan jennee abdii goonaa akkuma aadaa keenyaa waa'ee biraati irratti qophii biraatiin isinitti haga deebinuu nagaan jiraadhaa isiniin jedha. San dura ammallee irra deebiitiin miidiyaa kanaa sabskraayibii godhaatii sheer godhaatii akka guddatu nu gargaaraa isiniin jedha. Haga marii biraatiin walitti deebinutti